wanne kangona ilamuma ofiti wali gadisni wanuma kireti yomni lakki alagana ken lakki ajruto lakki abidena lakki agarato wanuma kodana arkuma warkamna arkuma waliyamna afani waltana bilisumma kafna bilisumma afduna ya samina bocha sinama kenneti ya dachina Hayyee tole egaa xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed egaa akkuma beekamu haala yeroo amma biyya keessatti deemaa jiruu fi gaaffii mirgaa uummanni Oromoo fi barattoonni Oromoo harka wal qabatanii gaggeessaa jiranii fi hanga wareegama lubbuutti kaffalaa jiran dhimma maaster pilaanii Finfinnee fi qindoomina magaalota naannoo Oromiyaa irratti labsii magaalota naannoo godina addaa Finfinnee jiranii karaa harka lafa jalaatiin magaalaa Finfinnee jala galchuuf labsii mootummaan naannoo Oromiyaa baase sana mormuudhaan egaa haaluma ati itti siqeenyaan hordofaa jirtuun kan deemaa jirudha. Isarratti amma aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa ajaja itti kennameen ibsa kennaa hoggaa jiran mul'atu. Kaleessa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadir ibsa kennee ture. Har'a immoo obbo Abbaaduulaa Gammadaa ibsa kennaa jirani. Mee har'a kan irraa haasofnu kan obbo Abbaaduulaa Gammadaa ibsa isaan kennan irraa waan tokko kaasuu fi uummata keenyaafis immoo ifa akka ta'u gochuun barbaachisaa waan ta'eef har'a affeerraa sii goone. Egaa atis affeerraa kana fudhattee nuuf dhiyaachuu keetiif dursee galatoomi siin jedha. Hayyee mee obbo Jawaar akka waliigalaatti akka ogeessa xiinxalaa siyaasaa tokkotti cuunfaan haasaa obbo Abbaaduulaa Gammadaa akkamitti ilaalte? Akkuma haasaa isaatii fi jechoota inni fayyadamarraa agartutti tokkoffaa nama waan itti amanetti dubbatu kan taane agarta. Wanni inni jee wanni haaraan hin jiru. Wanni inni har'a jee waanuma waggaa lama dura uummata Ambootiif waadaa gale. Uummata Ambootiif waggaa lama dura waan kana mari'annee dhaabna jedhee waggaa lama booda mari'atanii hin dhaabne. Inni Amboo dhaqee akkas waadaa gale mariin sun hin godhame. Mariin sun hawaasaatti ogeessota yookiin immoo mahandisoota Oromoo magaalaa hundarraa walitti qabanii hawaasatti wal ga'anii turanii achirratti abbaan isaa hayyee likkii galchinaa hin caccabsinaa kan dura dhaabatu hunda daayinee hojiirra oolchinaa gara jechuutti kan deeme jechuudha. San booda qondaalonni TPLF kan magaalaa Finfinnee bulchan sadarkaa adda addaatti wanni kun hojiirra akka oolu itti seenanii jiranii. Hojiirra immoo oolaatis jira. Yoo hordofaa jiraatte torbaan tokko immoo torbaan lama dura qaama maaster pilaanii kanaa kan ta'e bakki qushaash yookiin balfa itti gatan naannoo kana keessatti ijaaramee jira. Lafti illee bal'inaan fudhatamaa jira. Kun hojiirras oolfamaa deemaa jira. Haasaan isaa inni har'a godhes uummata qabbaneessuudhaaf sossobuudhaaf kan godhe malee waan haarayaa miti. Torbaan dabre ol ga'anii turan qondaalonni OPDO Finfinneetti. Abbaan Duulaa gaafas waan har'a jechaa ture kana jechaa hin turre. Gaafsanitti maaster pilaaniin kun uummanni mormee jira dhaabatuu qaba ejjennoo jedhu fudhatanii deemaa turanii. Ejjennoon isaanii erga TPLF bira dhaqee fudhatama dhabsiifamee booda sodaa lubbuutiif jecha har'a uummata qabbaneessaa uummata yoo qabbaneessuu baatan itti gaafatamtan doorsisa jedhuun ka'anii kana dubbataa jiran malee waan dhugatti ofiifillee itti amananii miti waan uummatallee amansiisuu danda'u miti. Mee haasaa isaanii keessatti akka obbo Abbaaduulaa Gammadaa jedhanitti mootummaan isaanii kun mootummaan keenya jedhanii mootummaan isaanii suni waan uummanni hin barbaanne hojiirra hin oolchuu jedhu kun jechuun maal jechuudha? Maal fa'aa hojiirra oolchanii beekanii kan uummanni keessattuu kan uummata Oromoo laallatuun obbo Jawaar? Maal uummanni ajjeefamuu warra jaalataaf ajjeesaa jiru? Uummanni lafarraa buqqa'uu jaalataaf lafarraa buqqaasu? Torbaan dabre waraqaan isin baaftan jira. Sabbata keessatti lafa kaaree meetirii 1,200 Mallas Zeenaaw kan du'eef nama du'eef kennamee jira. Lafa kaaree meetirii 1,200 jechuun qonnaan bulaan tokko naannoo sanitti akkuma beektutti walakkaa hektaaraatii gad qaba jechuudha. Qonnaan bulaa
didami kuma lamaa fi dhibba afur lafarraa buqqaasaniiti kan akkasi kennan. San qofaa miti maqaa mallasaatiin Oromiyaa guutuu keessatti fudhatamee haala kanaan ittiin deemamaa jira. Lafti isaan sabbataa fudhatan qofa maastar pilaanii guddaa dhiisi. Lafti maastar pilaanii amma isaan jaan kan isaan mallasaa kennan kuni Adaamarra guddataa jechuudha. Qonnaan bulaan asirra jiru kun ofii barbaadeeti kan inni achirraa ka'aa jiru. Qonnaan bulaan kan jechaa jiru mormiin kun kan jechaa jiru lafa keenyarraa hin buqqaanu qabeenyi nuti qabnu takkittiin lafa takkittii san harkaa dhabnee lafuma keenya irratti alagaan dhufee fooqii ijaarrate lafuma teenya irratti warshaa ijaarrate lafuma teenya irratti duroomee nu lafuma ardaa teenya irratti ka warra keenyaatirraa dhaalle irratti nuti lafa tufaa munaati irratti nuti ashkara taane nuti zabanyaa taane ilmaan keenya kobilistoonii hin qotanidha. Wanni mootummaan jechaa jiru maali? Wanni mootummaan dantaan uummataa kanaare wanni mootummaan jechaa jiru maali? Hiree hojiitinis ni uumaa jira. Qonna hojiin uummanni qabu. Sanirraa ol siquudha qaba malee qonnarraa ashkaratti gadi buusanii hiree hojii si uumne jechuun waan uummanni jaalatu qofa hojjannaa miti. Yoo yaadatte waggaa mormiin kun eegalutti dhaabaa dabalee ba'ee dubbatee ture. Kunis maali? Yoo inni uummanni kan mormu taate hin dhaabnaa jedhe. Kana achi uummanni akkamitti morma? Waggaa lama dura nama 78tu lubbuu isaa wareegee morme. 100tu madaa'e 1000tu hidhaa seene. Amma har'a qofa jalduutti nama 25 ol ajjeesan. Kana achi akkamitti morma dhaabaa dabaleetiif gaafiin kana deebiin kennamuu danda'u kana. Abbaa Duulaatiif fi Muktaariif immoo deebiin uummanni kennaa jiru maali? Mariini sadarkaa adda addaatti godhamee isaanuu mari'atanii. Isaanuu warrummaan qondaalonni OPDOtu mari'atanii maastar pilaaniin kun dantaa uummata Oromoo kan miidhu aadaaf eenyummaa isaa kan diigu jedhanii nama 27 keessa 25 kanarratti ejjennoo fudhatee kan ba'e. Marii maalii barbaachisa? Hogganaanuu warri waan kan hojjetu eega kanarratti walii galee jala muree addaan ba'e booda marii maaliif barbaachisa? Maali wanni mari'achiisan barbaachisu? Yoo dhugaadhaan waan akkasii kan deeman taate as bayanii ejjennoodhaan dhaabsisuu osoo qabaatanii deebiinee hin maranne jechuun kun isaanis ufumaaf sodaadhaaf kan deemanii TPLF immoo uummata irra qabbaneessitee boru waan kan hojiirra oolchuudhaaf kan ittiin deemtu malee dhugatti waan isaan jedhanii jiru. Dhugaadha boojwaan akkumatti ibsite nus irratti hojjetaa turre kabira hafee waanuma dhiyeenya kanaa yoo kaafne gaazexaan mootummaadhaa fi amanamaa ta'e riippoortar kan irratti akka bahee keessattuu miseensi TPLF yookaan immoo miseensi adda bilisummaa bilisa hawaasaa uummata Tigraay tokko kan ta'anii fi yeroo ammaa kana kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa jiranii waan isaan bara 2015 kanatti hojiirra oola bara kana keessa ka jedhu kan ibsa kennan jechuudha. Isuma booda duras 2006 dhaabsifnee ture too jedhanii abbaa Isaayyee bahee inumaayyuu isaan kana sirriitti galchinaa akkuma tuqxe kana jedhee jechuudha. Aangawoonni immoo warri kan uummata kana jarri gadi baasanii itti erganii Lammaa Magarsaa, Dhaabaa Dabalee, Muktaar Kadir amma immoo Abbaa Duulaa in dhaabbataa yoo kana ta'ee kan jedhanidha. Edda kana ta'e akkuma jetteeyyuu jarri kana jechaa jiru maaliif jaratti as bahanii lakkii kun dhaabbateera akka naannoo Oromiyaatti iyyuu mirga qabu labsiidhaan diiguudha. Maaliif hin diigne yoo akkas ta'e akkamitti ilaalta kanatti? Muummichi ministeeraallee jedhee jira beeki torbaan sadii dura Hayilamaariyaam riippoortarii irratti intarviiyuu godhamee hojiirra oola jedhanii murteessaniiti kan itti deemaa jiran. Waan maastar pilaanii oliituu fidanii jiranii bara waan maastar pilaaniitti ol waa lama fidanii jiran. Tokko labsii magaalota Oromiyaa jedhamee kan dhufe mirga Oromiyaan magaalota gurguddoo fi akkasumas magaalota dinagdeedhaan jajjaboo ta'an Oromiyaa irraa fuudhee federaalaaf kennu dhaabanii jiran. Qaama federaalaa magaalota Oromiyaa dinagdeedhaan barbaachisaa akkasumas sadarkaa gurguddaa irra jiran keessattuu lafa kan bulchu qaama haaraa sadarkaa federaalaatti dhaabanii jiran Barakat Simoonii fi Abbaa Isaayyee ibsanii jiran akkasumas Dammaqaa Mokonninii fi ministeerri dhimma magaalotaa torbaan lama dura ibsanii jiran.
Federal Urban Land Development Corporation kan jedhu corporationii dhaabanii jiran hojiirra master plaanii kanaa fi walumaa galattu dhimmoota magaalota biyya sanii kan bulchu lafoota san kan bulchu dhaabanii jiran hojiirra oolchanii bira darbanii jiran kanaaf wanni hafee hin jiru tarkaanfiin irratti fudhatamee itti deemamaa jira. Wanni opinionis ta'e TPLF yeroo tokko tokko wanni tokko jira. Waggaa 25 waggaadhaan uummata tokkotti yoo kan sobdu taate uummanni sitti dammaqaa deema jechuudha. Kan wanni ati amma argaa jirtu adada isaan dubbataniin uummanni aaraa danfaa deemaa jira jechuudha. Yeroo dhaabaa dabalee dubbatetti uummanni daran danfee bahe. Kaleessa yeroo Muktaar Kadir haasa'ee waggaa inni televezyiina irraa gadi bu'u uummanni Jimmaa mormiidhaan bahe jechuudha. Adaduma isaan haasa'aniin uummanni wanni aaruuf maali? Odoo inni beeku, odoo inni argu, odoo iji isaa itti mul'attu itti sobuu barbaadan. Kuni gaafii ideoloojiitii miti bar gaafii dibeetii yookiin immoo irratti wal mormanii miti. Kuni gaafii guyyaan qonnaan bulaan lafa isaa dhabaa jirudha. Wanni hedduu si gaddisiisu keessattuu waan kaleessaa fi har'a isaan haasa'anii keessattuu har'a yeroo isaan haasa'an sanitti mootummaan TPLF aangoo OPDOtii fi aangoo mootummaa caffee Oromiyaadhaa seeraan ala irraan fuudhee command postii jedhee command postiidhaan waraana fidee waraana commando fidee uummata jalduu fixaa oolee jechuudha. Yeroo abbaan dulaa interview kennu sanitti ilmaan Oromoo kurnaniin rashanamaa ajjeefamaa turan jechuudha. Wanci keessatti, Gindabarat keessatti, Shukutee keessatti akkasitti ajjeefamaa turan jechuudha. Yeroo uummanni akkasitti ajjeefamaa jiru san keessatti uummata fi bira dhaabbachuu didanii foon isaanii dutuu dideeti gadi bayanii uummatatti sobuu barbaadanii kun immoo uummata daran dallansiiseeti kan deemaa jiru. Wanni isaan ja'an sodaa jireenya ofiitii fi jireenya ilmaan ofiitii fi jecha sodaa waan deemani malee kan an waan hin qabatamaan beeku isaanis ni beekani uummanni Oromootis ni beeka dabballeen isaanii ni beeka hoggansi OPDO jala hamma gubbaatti jiru ni beeka. Kuni dhimma maaster pilaan irratti Jawaar Mahammadii fi Abbaa Duulaa jidduu Daawud Ibsaatii fi Lammaa Magarsaa jidduu Leencoo Lataatii fi Dhaabaa Dabalee jidduu garaagarummaan tokko illee hin jiru kuni beekamaadha. Dhimma maaster pilaan irratti dhimma lafa Oromooti irratti wannummaan Oromoo tokko godhee deemsisaa jirullee kana. Kanammoo sadarkaa eliititti kan nuti walii gallu qofa osoo hin taane uummanni Oromoo xiqqaa guddaan irratti walii galeeti kan deemaa jiru. Agarsiisaa jirtan ji'a dabre kana keessa. Daa'ima waggaa 5 elementarii irraa kaasee hanga manguddittii waggaa 80titti uummanni bahee tokkummaadhaan mormaa jira. Kuni maal jechuudha? Garaagarummaan hin jiru. Sodaarraa ka'aniiti. Uummanni waan isaan jedhan waan isaan afaan qawwee jala ta'anii sodaarraa dubbatan kana amanuun qabu. Isaanis hamma danda'aniin mormaniit, mo'amaniit, harka kennaniit, booji'amaniit uummatatti sobuudhaaf gadi bayaa jiran malee isaanis waan kana fudhatanii kan itti amananii deemanii miti. Dhimmummaan OPDO'n TPLF itti mormite. TPLF dura ittiin dhaabatte. TPLFin addatti ejjennoo qabaatte seenaa keessatti yoo jiraate dhimma lafaatii fi dhimma maaster pilaaniiti. Kan kana godhaa jiraniif sodaa lubbuu fi oolchuudhaaf jecha yoo waan kana oolchuu baattan rakkoo Oromiyaa keessatti uumameef isintu itti gaafatamaa isin fannifnaa jedhaniit mataa qawwee irratti qabaniit kana kakachiisaa sobsiisaa jiran malee waan isaan itti amananii miti kan uummanni Oromoo kana fudhachuu qabu. Ayyee ammas gaaffii kanarratti waan isaan kaasan irraa waan kaasu otoo hin kaasne biran dabarree Finfinneen Oromoodhaaf giddu galeessa faayidaa addaa qabdi, faayidaa addaa kenniti jedhanii akka heera mootummaatti waggaa 25 irra kan waraqaarra taa'edha. Qabatamaan garuu Oromoon har'a Finfinnee keessatti mana barumsaa takka illee hin qabu. Sanayyuu isa ollaa jiruyyuu akkaataa kanaan dhiibamaa jira. Kana jechuun maal jechuudha? Kanannaa jedhani haamlee akkamiitiin waan kana ibsaa jiranii? Pirezidaantiis turanii obbo Abbaa Duulaanii kanarraati maal jettame? Pirezidaantiin duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa kaleessa waan kanarra dubbatee ture. Gaafa ce'umsaa sanitti rakkoo kana waan beekaniif tokkoffaa Finfinneen daangaan akka itti godhamuu qabu. Lammaffaa dantaanii fi faayidaan uummanni Oromoo Finfinnee irraa qabu akka seeraan adda bittinnaa'ee kaa'amu dhiibbaa guddaa gooneet dhoorgamne keessattuu eega Urban Center Development Policy jedhan kana boodarra bara 2000 keessa fidan booda wanni sun guutumatti gatamee jedhanii dubbatanii jiran. Finfinnee irraa maali wanni Oromoon argataa jiru?
wanni Oromoon achi keessaa argate takkitti kabbaan duula mataa fiitii du'ee caphee jaaree galma aadaaf seenaa Oromoo sani. Saniifu xabbaab zaranyaa jaamee yeroo meeqa akka gamaagamame innis beeka. Opidiyoonis beekti nus beeknaa jechuudha. Galma takkitti jaaree galma aadaa takkitti jaaree. Finfinnee irraa Oromoon wanta akka sumunii argataa hin jiru. Finfinneen erguma jaaramteerraa ka'e. Erguma jaaramteerraa ka'e Oromoon miidhamuu malee Oromoon buqqa'uu malee takkaa argatee hin beeku. Ammallee nama biraan waa beeffadhu. Abbuma duulaatiin waa beeffadha. Abbaan duulaa barana waggaan 25ffaa jaaramuu yookiin immoo bu'uureffamuu opidiyoodha kabajametti maal jedhe. Oromoon buqqa'uun kan eegalee bakka amma jirru kanarraahi bakka masqala addabaabaayii jirru kanarraa buqqa'uu eegalee akkasitti bal'atteedha. Eega gaafsan eegalee yoomi Oromoon kan Finfinnee irraa fayyadamee beeku. Yoomi arras Finfinneen aduma guddattuun Oromoo buqqaaftee Oromoo balleessitee deemteeti. Gaafa uummanni galaan gaafa uummanni gullallee buqqa'u sanii Finfinneen nu miite jedhee Oromoon baay'een hin mul'anne. Har'a Oromoon wanni gincirraa wancirraa harmaarraa socho'uu fi bal'inni Finfinnee kuni guddinni Finfinnee kun adaduma Finfinneen guddattu kanaan Oromoo gosaan hiddaan sanyiidhaan buqqaaftee deemuun kuni dhaabbachuu qaba kan jedhuun kan ka'ee jiru jechuudha. Finfinnee irraa keessattuu afaan guuttatee akkamitti dubbata. Akkuma siin jeetti hoggaa inni intarviiyuu kennu san waan namni qawwee qabatee mataa isaatirra dhaabatu natti fakkaate yoon dhugaa sitti. Maaliif isaan keessa opidiyoo keessa dhimma Finfinnee kan sirritti beeku, kan sirritti illee mormu, kan yeroo adda addaa irratti illee dhiyeesse isa jechuudha. Kana dhugatti uummanni Oromoo akka waan inni dubbateetitti yookiin immoo itti amanee dubbateetitti fudhachuu waan danda'u natti hin fakkaatu. Finfinnee irraa dantaan isiin Oromoon argataa jiru hin jiru. Finfinnee irraa hoggaa gabbaate barre kiiloomeetira 5 hoggaa gabbaate litiraasii reeti yookiin immoo lakkoofsi nama waa dubbisuu kan Finfinnee irraa kiiloomeetira 500 gadi bar. Kuni uummanni keenya naannoo sanii miidhamaa buqqa'aa jiraata. Finfinnee keessa yoo galte maali Oromoon kan beekamuun? Finfinnee keessatti wanni Oromoon beekamuun tokko maali? Zabanyaa ta'uudhaan. Zabanyoonni Finfinnee keessatti namni ija hamtuudhaan laalee tuffatee bira darbu hulaa eegsifatu suni fagoodhaan dhufnee bar. Qe'ee sanirratti dhalatan. Lafee isaaniitu lafee abbootii isaaniitu achitti awwaalame. Handhuura isaaniitu achitti awwaalame. Lafti sun lafa isaanii turte beeki. Lafa isaaniitirraa buqqaaniiti araddaa fi dhabanii gosti isaanii buqqaate aadaan isaanii mancaate lafuma abbaan isaanii itti boonee tikfatee dheechifatee duroomee jiraatan irratti zabanyaa ta'anii zabanyaa fi Oromoon amma akka waan wal fakkaatutti ta'e jechuudha. Amma maali kan ta'aa jiru sulultatti? Maali kan ta'aa jiru galaanatti? Wanni ta'aa jiru maali? Akkuma kaleessa gullalleerraa uummata buqqaasaa turanitti, ekkaarraa uummata buqqaasaa turanitti, laaftoorraa uummata buqqaasaa turanitti, uummata sulultaatis, uummata naannoo biraa kan burraayyuutis buqqaasanii akkuma warra kaleessaa san zabanyaa godhuu barbaadan. Nama TPLF tokkotu yesira addil infaxraallan jedhe. Hiree hojiidhaan ni uumna. Hiree hojiidhaan ni uumna. Hiree akkamii uumuu barbaadan. Abbaan lafaa lafa isaatirraa buqqa'ee lafuma isaatirratti zabanyaa ta'a. Ilmi isaa baratee digirii qabaatee achumatti lafuma abbaa isaatirratti dhagaa lafti abbaa isaa magarsite sanii koobilistoonii bocee ashkarummaan jiraata jechuudha. Kana misoomni Oromoon Finfinnee irraa argate. Oromoon Finfinnee irraa wanni argate hin jiru. Kana immoo anaa miti kan jechaa jiru. Isaanis beeku, uummanni Oromoos beeka, uummanni xiqqaa guddaan beeka. Kanaaf dura dhaabbataa jira Damaqa. Galatoomii obbo Jawaar Mohaammed. Egaa ammas waan nan kaasuu barbaadu tokko waan isaan jedhan keessaa waan kana maaster pilaanii kana wuxinee waajirri yoggaa hundeeffamu nuun haa dhaabbatu manni keenya irratti haa mari'atu jennee 2006 dhaabsifnee turre jedhugaa 2013 ta'uudha akka Itoophiyaatti lakkoofsa Itoophiyaatti. Edda kana dhaabsisanii eengadda harka lafa jalaatiin labsii sana baasuun maaliif barbaachise kan akkamitti ibsita har'a uummataan innaa gadi bahanii hoggaa uummanni uumaa jiru waan kana irratti dhiigaan wanti kun dhaabbachuu qaba akkuma ibsaa turte sana hunda kaasee uummanni mormaa jiru kana hoggaa kana keessatti as bahanii kana jedhanii labsii sana karaa harka lafa jalaatiin raggaasuun maaliif barbaachise? Isaanii miti kan dhaabsise. Kan gaafsanis waan kana kan dhaabsise fincila uummataati, mormii uummataati, lubbuu ilmaan Oromoo qaqqaalii nama 78 kan guyyaa adiidhaan Amboo keessatti rashananii jechuudha.
ilmaan Oromootu aarsaa kafalee lubbuu fiitiin dhiiga fiitiin kumaatamaan hidhatti dhumeet qabsaa'eet kan dhaabsise gaafsan isaanii miti kan dhaabsise dhugaadha namoonni gariin namoonni akka isaa OPDO keessa jiran dhimma kana ummata cinaa ummataaf naatoo agarsiisuun isaanii dhoksaa miti naatoo agarsiisan saniif garuu gamaggamamaniit salphatanii arrafamanii xabbaab je'amanii dhiphoo je'amanii xiqqeeffamanii kaadiree isaan hin geenyeen kaadiree Adawaa irraa dhufteen kaadiree Addigiraat irraa dhuftee lafa Oromoo irratti mootii taateen xiqqeeffamanii turan. Kana Jawaarii kijiba yoo jedhan dabballoonni OPDO achi keessa jiran sadarkaa olaanaa keessa jiran ragaa haa ba'an. Xiqqeeffamanii xiqqaatanii namoonni hedduun gaafsan gaafii san kaasan salphatanii mataa fi qaqqabatanii kan deeman. Eeguma hin dhaabna jedhee uummanni sun hundi dhiiga isaa itti gabbare booddeedha barba. Abbaa Isaayyee hawaasatti ilmaan Oromoo isaa ol beekumsa qaban. Ilmaan Oromoo isaa ol Oromiyaafis taatee Itoophiyaadhaaf guddina isiitiif yaadda'an isaa ol waa'ee magaalaa beekan namichi waa'ee magaalaa waan takka hanga qeensa xurii takka hin beekne tokko ka'ee barsiisaa isaanii ta'ee jaalattanis jibbitanis hojiirra oolchina. Likkinnaas gabbaachuudhaan kan jedhe sanii as jechuudha. Kanaaf ar'as yoo taate waan arra waywaatan kana dhaabneet irratti mari'annaa maali kan jedhan kana kan isaan jechisiisaa jiru falmii uummata Oromoodhaati. Tokkummaa uummata Oromoodhaati. Uummanni Oromoo asirraa injifannoo gurguddaadha argate Dammaqaa. Innis cinaadhaan amanee jira. Maali wanni inni argate? Oromoon tokko hin ta'u. Oromoon ajandaa waliin qabu kan jedhan san fashalsee Oromoon bahaa dhihaa kaabaa kibbaan sosso'ee Oromoon sodaa gabrummaan waggoota 100 olii itti fidde san cabsee bahee onnatee kabajaa nutti hore jechuudha. Abbaa duulaatti kabajaa hore. Abbaa duulaa qushaasha keessatti gatuudhaaf wayyaaneen itti qophaa'aa jirtu. Qondaalota OPDO isiin haxooftee salphiftee akka warra kaanitti ari'uudhaaf itti qophaa'aa jirtu kabajaa itti horee televiziyoonatti kan fichisiisee sochii uummata Oromoodhaati jechuudha. Ar'as yoo taate kakuu isaan kakatan kana kan godhaa jiru qabsoo uummata Oromooti malee naatoo TPLF miti yookiin immoo gootummaa OPDOdhaati miti uummataaf yaaduu jara kanaati miti jechuudha. Kanaaf maaster pilaanis dhaabsisuu haa taatu mirga abbaa biyyummaa guutuu gonfachuu Oromoo kan dandeessisu dhiiga ilmaan Oromooti, murannoo ilmaan Oromooti, tokkummaa ilmaan Oromooti, tarsiimoon hooggamanamee qabsoo fi geggeessuu uummata Oromooti malee dhoortoo kadhaa yookiin naatoo TPLF irraa Oromoon eeggatu miti yookiin immoo gootummaa OPDO onneen keessatti kolaate onneen keessatti duuterraa uummanni Oromoo waan argatu miti kana uummanni Oromoo sirriitti qabatamaan agarsiisaa jira jechuudha Dammaqaa. Hayyee xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed hedduu galatoomi. Hayyee meegaa ammas waan achi keessatti kaasaa turan keessaayyuu keessattuu mormii kana kakaasaa turanii humnoota biyya alaa jiranii miidiyaatti fayyadamanii gariin immoo isaan faana warra jiranii warra of tuulanii gariin immoo asmaraa ta'anii dubbii kana warra kakaasanii ka jedhani kaasaa turanii haasaa isaanii keessatti egaa kun keessa isaa waggaa ilaalamu dhaamsa garaagaraa of keessaa qaba mormii uummataa kana bifattiin dura dhaabbachuu danda'ani mee ati akka xiinxalaa siyaasaatti mee obbo Jawaar kana akkamitti ilaalta? Garam akka inni deemaa ture naan galle gaafii kana kan kaase ilmaan Oromoo achi keessa jiran Taakkala Uumaatii fi mootummaa Maqaasaa fa'aadha. Ilmaan Oromoo sadarkaa jiddu galeessaatii fi sadarkaa olaanaa OPDO keessa jiran kan gaafii dura eegale tokko kan uummatatti as baasee iccitii baase ilmaan Oromoo OPDO keessa jirtu achirraa eegallu san booda gaafii kana kan baasee sochoosee Oromoodha. Marsaa lammataa dheengadda eegale kana gincitti eegale maaliifi Finfinnee dhuunfatanii sabbata darbanii burraayyuu darbanii bosona cillimoo yeroo isaan fuudhanii investoroota TPLFiif kennanii uummanni kan lolee qabsootti seene jechuudha. Warri biyya alaa maal godhe? Gaheen uummata biyya alaa qabsoo biyya keessatti wanni inni qabu deeggarsa kennuudha. Deeggarsa garma akkamii? Deeggarsa miidiyaadha. Deeggarsa beekumsa maddisiisuudha. Deeggarsa gorsa tarsiimoodhaa kennuudhaati. Kana daasporaan inumaa'uu hanga silaa taphachuu danda'u hanga silaa godhuu danda'u hin goone. Miidiyaa xiqqoo hamma jirtu sanaan hojjetame wanni hojjetame akka guddaatti yoo kan laalamu taate gara fuuldurallee kana caalaa hojjenna kana caalaa guddifnee ittiin deemna jechuudha. Waan uummanni keenya sagalee uummata keenya isaan dhoksuudhaaf deeman dhugaa uummata keenya diinni awwaaluudhaaf deemu halkanii guyyaa qonnee baatiriidhaan barbaannee kaameeraarra keenyee mul'isuu itti fufna kuni uummanni Oromoo biyya alaa jiru dirqamni isaa kana gara fuuldurallee hojii isaa itti fufa
roorroo qonnaan bulaa Oromoota irra ga'u qofa osoo hin ta'in roorroo OPDO irra ga'ullee hin baafna. Obboleeyyan keenya dhiiga keenya tarree diinaa haa hiriiran malee qubni ajaa'ibanii ofirraa muranii gara fuuldurallee Oromoon biyya alaa jiru kun hojjetee deemudha. Gara biraatiin kan isaan humnoota biraatiin walitti qabuu barbaadan wanni sun isaan barsiisu maali? Humnoonni qabsoo Oromoo wajjin waan baay'ee irratti walii hin galle dhimma kanarratti dhimma maaster pilaanii kanarratti dhimma qonnaan bulaa kanarratti Oromoo cinaa hiriiruu isaanii wanni isaan mul'isu dhimmi lafaa kuni yuunivarsaal addunyaa guutuutti deeggarsa kan qabu addunyaa guutuutti naatoo kan qabu qonnaan bulaa Oromoo lafarraa buqqaasuun qe'eesaatirraa buqqaasuun qonnaan bulaa Oromoo saniin qofa osoo hin taane ilmaan isaa barattoota saniin osoo hin taane hayyoota isaa qofaan osoo hin taane diinaanuu yookiin alagaanuu deeggaramuu akka danda'u kan agarsiisedha jechuudha. Dhugaan Oromoo hammam takka jabdu hammam takka guddoo dhimmi maaster pilaan irratti Oromoon kaasaa jiru kun dhugaa hammam takka jabaa ta'e kan diinayyuu alagaayyuu hawwachuu danda'u ta'uusaa ragaa bahaati kan jiran jechuudha. Kana irratti kan dhiyaatee deemu kana jechuudha. Kuni bifa kanaan kan laalamuu qabu Dammaqaa. Ayyee waanuma kanaan immoo kan wal qabatu asirraa xiqqoo hin ba'a. Ministeerri Kominikeeshinii Itoophiyaa waanuma waan dhaabaa isaanii OPDO waan kaafneefi itti dhaadataa turani waan kana dhimma maaster pilaanii dhimma amma mormii deemaa jiru kana wajjiniin waan kana hordofteetta obbo Jawaar isa kana akkamitti ilaalta? Hordofeetiin jira. Tooftaan TPLF keessattuu erga Mallas Du'ee booda fidatte maali? Doorsisuudha. Doorsisni amala nama quufeeti. Bullying jedhanii faranjiidhaan. Faranjii keessatti amma asitti yoo beekta daa'imman qaama gurguddaa qabdu ijoolleen qaama gurguddaa qabdu duriyyeen yookiin immoo waxamishaan magaalaa keessa deemu humnaan nama sodaachisee humna waan qabuuf qaama ofiitiin sodaachisee namarraa haqa namaa nyaachuu barbaada. TPLF OPDO irratti illee BADN irratti illee waggoota lamaan dabran kana tooftaa kana fayyadamteet onnee keessatti ajjeeftee caccabsitee deemuudha barbaaddi jechuudha. Yoo yaadatte yeroo obbo Junaydii Saaddoo achirraa ari'uu ka'an saroota kana itti gadhiisan. Saroota miidiyaarra jijjiiran kana itti gadhiisanii nama hangas gahu nama ministeera ta'e nama barnootaan TPLF keessa hunda ishii caalu gadi buusanii xiqqeessanii salphisanii irratti duulaa turan jechuu reediyoo afaan nama maraattuu takkaatiin akkasitti irratti duulaa turan. Gurbaan amma jettu kuni gurbaan amma Getaachoo jedhaniin kuni machooftuu ganda keessaati. Nama kanatu amma durallee qondaalota OPDO kan irratti odeessisuudhaan maqaa balleessuudhaan nama beekamu. Amma kanaaf ministeera kennaniiti madaalli kamiinuu yoo finne namni suni nama dhaabaa dabaleetii fi dirribaa kumaa jidduu taa'ee isaan jidduutti akkasitti isaaniin dubbachuu qabu miti. Kuni akka Oromoo tokkootitti akka ilma Oromoo tokkootitti si guba si aarsa hamma fedhe ilaalcha siyaasaa haa qabaannu malee namni du'aan akkasii jara kana lamaan jidduu taa'ee achitti isaan doorsisuudhaaf yaaluun sodaachisuudhaaf yaaluun hammam takka jarri kun akka quufan kan ammoo kan quubse tokko qabeenya Oromoo saamanii funyaaniin ifgaanii jiran. Lammata OPDO argatan ka hanga fedhan yoo ba'aa irra tuulan gaduma jettee deemtuuf ka hamma fedhan yoo tuffatan hamma fedhan yoo arrabsan ka afaan jala hin dhoofne afaan ofirraan deebifne waan argataniif duula akkanaa kan itti bananiit sodaachisaniit harka kennisiisuu barbaadan. Waan milkaa'anis fakkaata. OPDOon dabareedhaan dhuftee waan ufiitti dhamanne waan ufii mormitu gaafii ofii kaafte hancuufoo ofii tufte liqimsiisanii arra ummata dura deemte ummata sossobuudhaaf ummata ifillee salphiftee ummata Oromoo kabajamaa kanallee solphisuudhaaf kan deeman kana jechuudha. Kuni dhugatti akka nama tokkotti waan hedduu nama aarsu waan seenaallee boru irra namaan dabarre doorsisa kana mimmis baatuutiin eegalanii. Doorsisa kana internet irratti ijoolleen ministeerota ijoolleen qondaalota TPLF arraba isaan OPDO irratti amma banaa jiran waan agartu doorsisa kana duriyyan kararraa fuudhanii ministeera of communication jedhanii kaayan qondaalota akka sirnaatitti kabajaa isaa olii qaban
dhugatti akka isaan ofiin jaanitti illee qabsaa'ummaan illee yoo taate yeroo dheeraaf achi keessa turan beekumsaan illee yoo taate isa caalan jidduu taa'ee yeroo inni isaan akkasitti arrabsu arguun dhugatti waan nama dallansiisuu fi waan akka Oromootitti onnee nama tuqaa ture Damaqa. Obbo Jawaar egaa akkuma waliigalaatti amma OPDO keessa egaa hundumtuu ilaalcha tokkoon qabanii ati sirriitti lafa keesseettaa dhimma keessattuu waan dhimma maaster pilaanii kunis kan ka'e akkuma lafa keesse warruma achi keessa jiranii fi warra sabboonummaa dhugaa qaban irraa ka'edha beekamaadha. Mee ammallee gara fuulduraatti warri achi keessatti waa hojjetaa jiran warri achi keessatti waa hojjechuudha waa hojjenna jedhanii dhaaba kanatti makamanii tattaafataa jiran hedduudha. Mee uummata kanaan ati maal jettaan amma hojii qabsoo amma uummanni kun gaggeessaa jiru cinaa bifa ittiin dhaabbachuu danda'an hiree yoo argatan mee maal jechuu ni dandeessa akka xiinxalaa siyaasaa tokkotti maal jechuu ni dandeessa? Dammaqa barree keessuma jirani sochiin kuni akka amma ololaa fi jaamutti alaa namni biraa waan geggeessuu miti. Kana ilmaan Oromoo sirna san keessa jirtutu deeggaraa geggeessaa jira. Kana odeeffannoon nu dhufurraa odeeffannoon osoo qondaalota tikaa biyya sanii hin geenye kan nu gahaa jiru. Achuma keessaa ilmaan Oromoo achi keessa jiran jabaachuudha qabanii achi keessatti of dhoksuudha qabanii yeroon itti as ba'an hin gaamne of jabeessuudha qaban. Wanni qondaalota Oromoo achi keessa jiraniin gorsuu an barbaadu itti himuu barbaadu maali? Gaafni nuti Oromiyaa irraa dheessinee baqannee falmannu darbee jira. Gaafni roorroo dheessinu darbee jira jechuudha. Sirna san keessa turuudha qaban, sirna san keessa nyaatanii keessa akka rirmeetti keessa laaffisuu danda'uudha qaban. Alaa ka ala jiru barataan Oromoo, qonnaan bulaan Oromoo hamma danda'e tooftaa danda'e hundaan itti qabsaa jira. Uummanni keenya kan biyya alaa jiru dhiibbaa dippiloomaasiidha, dhiibbaa miidiyaadha, dhiibbaa gara adda addaa godhaa jira. Isaan immoo sirna san keessa akkuma sirni sun mataa isaan nyaatee qancarsee kabajaa isaan qaban san irraa hir'isetti isaanis keessa akka rirmaatitti botobbotanii laaffisuudha qabanii kana itti jiranii warri hafe immoo warri hafee sababa adda addaatiin ilaalcha adda addaatiin haa taatu dhimma kana keessa beekuu wallaalee haa taatu uummata Oromoo irratti abboota isaati irratti tarkaanfii diinni ajaju fudhachaa jiru dhimma kana sirriitti hubachuu danda'uudha qaba. Dhimma kana sirriitti beekuudha qaba. Maal jechuudha? Gaafiin ka'aa jiru gaafii ilaalcha siyaasaa paartii tokkoo yookiin immoo hoogganaa tokkoo akka hin taane. Gaafiin deemuu gaafii jiraachuuf jiraachuu dhabuu uummata Oromoodhaati akka taakkalan jetti. Kuni gaafii eenyummaa Oromoodhaati. Gaafii mirga diinagdee Oromoodhaati. Gaafii akka namaatti kabajamanii jiraachuudhaati. Kan buqqa'aa jiru ABO'dhaa miti. Kan buqqa'aa jiru OFC'dhaa miti. Kan buqqa'aa jiru OPDO'dhaa miti. Kan buqqa'aa jiru abbaa keenya, haadha keenya, haadhaa fi abbaa ilmaan Oromoo cufaati. Kan buqqa'aa jiru, kan manca'aa jiru aadaa waloo, aadaa eenyummaa, aadaa sabummaa Oromoon akka Oromootti waliin qabudha. Oromoon dhiibamee bakka itti dhiibamu dhabeet har'a akka godatti qabametti goda sanirraa as deebi'ee falmataa jira. Kanaaf waan kana akka ilaalcha siyaasaatitti akka dhimma paartiititti fudhatanii cinaa tokko garanii kan deeman alaasis haa taatu keessaayis haa taatu ejjennoo kana sirreessuudha barbaachisa. Kuni ilmaan OPDO qofa osoo hin ta'in sabboontonni Oromoo sadarkaa adda addaatti jiran sababa adda addaatiin OPDO jibbanii fi OPDO irratti hojjetanis kuni dhimma OPDO fi ABO'dhaatii miti. Kuni dhimma OPDO'tii fi OFC'tii miti. Kuni dhimma Maraaraatii fi dhimma Abbaa Duulaatii miti. Dhimma Dhaabaatii fi dhimma Baqqalaa Garbaatii miti. Kuni dhimma Oromtittii fi Oromtichaati jechuudha. Kuni dhimma lafee keenyaati. Dhimma dhuka keenyaati. Kuni dhimma dugda keenyaati jechuudha. Kanarratti hamma danda'ametti yeroo OPDO'tis ofitti qabuudha barbaachisa. Hamma danda'ametti rakkoo isaan keessa jiran roorroo isaan keessa jiran sanis hubachuudha. An akka kiyyatti beeki uummata Oromoo hunda caalaa kan cunqurfame gara tokkotti hoggaa laaltu koobraadhaan haa deemanii ministeera haa jaamanii malee gara tokkotti hoggaa laaltu akka OPDO Oromoon cunqurfamellee waan jiru natti fakkaatu. Ilmi namaa sadarkaa ministeeraa jiru. Ilmi namaa itti gaafatamaa biiroo dhaabaa jedhamee taa'u hoggaa duriyyee tokko kanarraa dhufee
si arrabsu, si xiqqeessu, si tuffatu homaa godhuu dadhabdee bira teettee hoggaa dhaggeeffattu sanii achi cunqursaan hin jiru. Sanii achi gabrummaan hin jiru jechuudha. Qabsoon Oromoodhaa qabsoo OPDOyyuu bilisa baasuudhaati. Falmaan barataan Oromoo godhaa jiru kuni falmaa obboleeyyan isaa hangafoota isaa hidhamtoota wayyaanee ta'an san bilisa baasuudhaati. Falmaan barataan Oromoo gochaa jiru, falmaan qonnaan bulaan Oromoodhaa gochaa jiru, ilmaan isaa sirna keessa seenanii akka haa ta'u, akka malee haa ta'u, sobamanii haa ta'u, sirna san keessanii odoo jiruun dhaabatanii jiruun du'an. Osoo kabajaa qabanii kabajaan ajjeefaman. Ilmaan Oromoo osoo ministeera ta'anii hanga liistirootiyyuu kabajaan isaan dhoorgame san bilisa baasuuti jechuudha. OPDO'n kan laaluu qabdu sochiin Oromoon yeroo ammaa godhaa jiru, sochiin ilmaan Oromoo bakka hundaa godhaa jiran, sochii if qofa bilisoomsuutii miti. Sochii OPDO bilisa baasuudhaati. Sochii OPDO'tu kabaja uumuudhaati. Akka ilma Oromoo tokkotti obboleessi kee tokko kan beekumsa qabu, kan kabaja qabu, kan ministeera ta'e, kan ijara caalaa beekumsas qabu. Hoggaa xiqqeessan hamma fedhes obboleessa keessan odoo jibbite, hamma fedhes obboleessa keessan wajjin garaagarummaa osoo qabaatte onnee sidhaama. Lafee keeti jechuudha. Foon keeti, tiruu keeti jechuudha. Kan alagaan tuffatee, kan alagaan xiqqeessee dachii keetirratti, lafa keetirratti, ija kee fuulduratti hoggaa obboleessa kee salphisan, hoggaa obboleessa kee laaffisan, hoggaa obboleessa kee waan inni hin amanne afaan kaayanii humna qawweetiin doorsisanii lafa labsiisan akka ilma namaa tokkotti, akka obboleessa tokkootitti, akka ilmaan abbaa tokkoo haadha tokkootitti sitti dhagaamaa jechuudha. Wanni ilmaan Oromoodhaa danfisee kaabaa kibbaa kaasee deemu lafti isaanii saamamuu qofaa miti. Lafti isaanii saamamuu qofaa miti. Ilmaan isaanii, ilmaan isaan barsiifatan, hangafoota isaan dura baratanii rool moodelii isaanii ta'etu namni miliyoona 5 salphatee xiqqaatee garee xiqqishuu takka, garee beekumsaan nun caalle, garee gootummaan nun caalle, garee waan takkaan nun caalle, garee waliin madaalan nama tokkichaa Oromoo hin geenye salphattee deemaa jirti. Hunda isii beekna warra EPRDF keessa jiru. Hunda isii madaalli kamiinuu ilmaan OPDO keessa jiran beekumsaan yoo taate, gootummaan yoo taate, wama fedheen yoo kataa'u taate TPLF gadi miti isaanii oli malee. Har'a garuu innaawaa tuffii mucaa kaleessa kararraa dhufe tokko, mucaa duriyyee kararraa fuudhan tokko qondaalota Oromoo gurguddoo jidduu kaanii hoggaa arrabsiisan. Nama guddaa, nama kalee sadarkaa jeneraalaa ture, nama kalee ministeera difeensii yookiin immoo ittisaa ture. Doorsisanii, sodaachisanii, waan itti amanne hoggaa kakachiisanii fi dubbisan arguun sanii achi akka sabaatti du'uun hin jiru jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo qabsoon inni godhu qabsoo biyya ofii, qabsoo saba fi akkasumas ilmaan fi hostage ta'anii fudhataman bilisa baasuudhaati dammaqa. Xiinxalaa siyaasaa Obbo Jawaar Mohaammed yaada bal'aa nuu kennite hedduu galatoomii amma ani gaaffii kiyya xumureera. Egaa waan hedduu ibsiteetta. Garuu uummata immoo biyya keessaa dargaggoota qabsaa jiran uummata Oromoo karaa biraatiinis immoo ilmoo isaanii wareegan abbootii dhaban dargaggoota abbaan irraa du'e hedduu miidhaan irra gaheef carraa kanaan waan jettu jiraate carraa sadhumaan sii kenna Obbo Jawaar itti fufi. Galtoomii dammaqa seenaa Oromoo keessatti, seenaa Itoophiyaa keessatti sochiin warraaqsaa akkanaa takkaa ta'een beeku. Ani qorataa siyaasaati. Biyyoota 180 qoradha. Addunyaa marrattuu warraaqsi bifa kanaan ka'e qubaan lakkaa'ama. Uummanni xiqqaa guddaan bahaa dhiyaan kaabaa kibbaan ka'e. Hanga ammaatti magaalota, gandoota, manneen barnootaa 153 keessatti sochiin ka'e. Sochiin Haayila Sillaasee aangoo irraa darbe suni tokko shanaffaa kanaan ta'u. Sochiin kuni Oromoodhaaf bu'aa guddaa buuse. Gara fedhetti illee adeemu Oromoodhaaf bu'aa guddaa buuse. Maal godhe? Kabajaa nutti hore. Kabajaa nutti hore. Oromoon hin falmatu. Oromoon yoo saaman taa'ee ilaala jettee wayyaaneenis laaltu. Warri kunis laalu sani akka taa'een laalle agarsiise.
waan biraan nu godhe tokkummaa abbootiin keenya tokkummaa qabsaa'onni nu dura jaaruudhaaf irratti carraaqanii irratti falmanii xaaransan dhugaa galcheef keessattuu baroota asaanaa kana keessatti Oromoon amantiidha Oromoon gosa Oromoon baddaaf laga waliin ta'u ololli jedhamu kun hamma Oromootaanuu fudhatamuutti ga'ee ture garuu dhugaan Oromoo dhugaan Hayilamaariyaam Gammadaa dhugaan Elemoo Qilxuu dhugaan Waaqoo Guutuu dhugaan Jeneraal Taaddasee Birruu kan Oromoo tokkummeessuudhaaf aangoo gurguddaarraa gadi bu'anii qabalee keessa deemanii Oromoo jaaruudhaaf Oromummaa jabeessuudhaaf isaan xaaran sun dhugaggale jechuudha. Dhugaan akkamii galte? Dhaadannoo yoo agarte Sulultatti, Gimbitti, Laaloo Asaabitti, Laangeeyitti, Bookeetti, Machaaraatti, Hiddii Lolaatti maali wanni namni jechaa jiru? Sabbataan teenya, Burraayyuun teenya, teenya hoggaa jedhu dhaqeen qotadhaa miti. Nuti saba tokko waan taaneef, nuti ummata tokko waan taaneef yeroo tokkotu qabnu nuti teenyee hin laallu. Nuti saba tokko, nuti ilmaan abbaa tokkooti roorroo walirratti hin laallu. Kana wanni abbootiin keenya nu hawwan, kana wanni isaan wareegamaniif, kana wanni isaan fannifamaniif dhugaatti akka ilma Oromoo tokkootitti guyyaa kana arguu kiyyaaf hiree guddaan qaba jechuudha. Ilmaan Oromoo hundumtuu kanatti akka amanan shakkiin qabu. Kanaaf ummanni Oromoo sochii kana godhuu isaatiin ilmaan Oromoo, barattoonni Oromoo, qonnaan bulaan Oromoo sochii kana fakkaata godhuu isaatiin Oromootti, Oromummaatti kabaja hore. Tokkummaa Oromootti sibiilaan gadi dhaabe. Amba keessaa nu galche. Akkuma abbaan duulaa jedhetti ardiin illeen alagaalleen dhufeet akka isaanitti inda Oromoo jechuu jechaa jaadhamaa jira jechuudha. Ummanni kalee nu tuffatu, ummanni kalee nu cunqursu. Har'a akka rool moodelitti, akka fakkeenyaatti nu fudhatee akkamitti isin wajjin qabsoofna, sila akkamitti gootan jedhee dubbachuun gurra nutti guute jechuudha. Gurra nu godhe jechuudha. Kuni dhugatti waan Oromoo hunda boonsuu qabu, aarsaan ilmaan Oromoo kafalan, dhiigni ilmaan Oromoo kaleessa kafalan, kan har'as jaldu keessatti kafalaa jiran, kan kaleessa haramaatti kafalan, kan dheengadda inaangootti kafalan, kan dheengadda gulisootti kafalan lafan banne jechuudha. Injifannoo gurguddaadha fide jechuudha. Kana tokko akka injifannoo guddaatti fudhachuu qaban mormii amma deemaa jiru. Gara fuulduraattis asirraa wanni baranne maali? Sochii amma deemarraa maali wanni baranne yoo jiraate akka ummataatti murannee yoo kaane qabsoodhaaf yoo kaane gootummaas qabna, tokkummaas qabna, hayyootaaf hogganoota tarsiimoo nuu baasanii deemuu danda'anis ganda gandatti, magaalaa magaalaatti, yuunivarsiitiitti qabna. Haati Oromoo deessee hin maseenne hayyuu biqilchite, goota biqilchite, beekaa biqilchite, murataa biqilchite, kan ifirra darbee saba biraatiif ta'uu danda'u biqilchite. Kana beekee Oromoon gara fuulduraattis roorroo nurratti godhamu kana keessaa bahuudhaaf eenyummaa keenya kabachiisuudhaaf biyya teenya irratti abbaa biyyaa ta'uudhaaf wanni nu baasu waanuma ji'a darbe kana keessa hojjetame ta'uu beekee qabsoo bifa kanaa itti fufuudha qaba. Bifa kamiin maaliin kan jedhu warri waan kana lafa keessatti qindeessu ni beekanii san itti dhiifnaa gara saniin itti deemuu danda'uudha qaban. Yeroo ammaatitti sochii uummata Oromootiin uummata Oromoo dura tuffattee irra deemtu saniin waan rifatteef diinni wanni ishiin godhaa jirtu Oromoota keessaa fi Oromootaaf saboota biraa gareelee biraa waliin dha'uudhaaf halkanii guyyaa akka lukkuu mormi irraa muramee batachaa jirti. Oromoota jidduutti garaagarummaa amantii xixiqqaa jiru, garaagarummaa ilaalchaa xixiqqaa jiru addaan qooduudhaaf qaawwisiin hin barbaanne jiru. Qaawwa san Oromoon itti cufuudha qaba bakka hundatti. Keessattuu abbootiin amantii, abbootiin gadaa, manguddoon biyyaa qaawwa kana itti cufuudha qaba. Akkasumas Oromiyaan tan Oromoo, tan uummata Oromoo haa taatu malee
biyya sabaaf sablammootaati. Oromoon kan qabsaa'aa jiru dheengaddas waggaa 50 duras kan qabsaa'e har'as kan qabsaa'aa jiru nama biyya ofiitirraa ari'uudhaaf miti. Jibba namaa waan qabuuf miti. Ummanni Oromoo kan qabsaa'aa jiru kan qabsaa'aa tures kan ammas qabsaa'u biyya ofiitirratti abbaa biyyaa ta'e ummata biraatis ofitti hammatee ifiifis kabajamee ummata kaanis kabajee waliin jiraachuudha barbaada. Kan ammoo ololaaf hin jennu ummata aadaa guddaa qabu jechuudha. Har'a dhiisaati, har'a gaafa saba Solomoon biyya keenya keessa guutan dhiisaati, durillee sadarkaa adda addaatiin guddifachaan haa taatu, koroncoodhaan haa taatu, ilma barcumaa godhachuudhaan haa taatu, alagaa ofitti fudhatee kan Oromoomuu barbaadu Oromummaa gadaa kenneefi. Kan eenyummaa fi qabatee Oromoo jidduu jiraachuu danda'u mirga ambummaa kenneefi diin irraa dhoorgee wal kabajee uummata waliin jiraataa ture jechuudha. Gara fuulduraas uummanni Oromoo kan barbaadu lafa ofiitirratti biyya ofiitirratti keessummaa fedhe. Uummata Afrikaa uummata ollaa keenyaa kan wal fuunee waliin jiraannu dhiisaati. Uummata fagoo irraa dhufu, Chaayinaa irraa dhufu, Indii irraa dhufu, Araba irraa dhufu iyyuu ofitti qabannee wajjin guddachuudha barbaadna. Ilmi namaa qabeenya kan dhufu waan nuu fida. Kan jechaa jirru nu saamuu qofaa miti yoo biyya keenya dhuftan wal kabanyee haqa walii eenyee osoo waliin saamne, osoo waliin hanne, osoo waliin tuffanne, osoo waliin cunqursine waliin haa jiraannudha. Kuni gaafii madda gaafii qabsoo bilisummaa Oromoo kan kaleessatii kan har'aatis jechuudha. Kun osoo jiru akka waan qabsoon Oromoodhaa saba biraa balleessuudhaaf, saba biraa Oromiyaa keessaa mancaasuudhaaf, buqqaasuudhaaf taateetitti olola diinni kaleessaa oofaa ture. Gaafa Taaddasaan ka'u, gaafa Elemoon ka'u, gaafa Waaqofaan ka'anii, gaafa abbaan jaarraa abbaa gadaa bosona galu, diinni wanni jechaani ture zaranyaa jechaani ture. Har'as nama lubbuu isaatiif lafa isaatiif falmatu zaranyaa gochuudha barbaadan, maqaa barreessuudha balleessuudha barbaadan. Kana irra aanuu qabna. Tokko gaafii keenya sirriitti xiinxallee sirriitti beeknee qabachuudha qabna. Lammata sochii goonu hunda keessatti mirga dantaa hamilee saba biraa garee biraa tuqu kamirraa of eeguudha qabna. Qabeenya isaanii barbadeessuu dhabuurraa xiqqoo mallee itti gufachuu dhabuurraa jecha keenya keessatti arraba keenya irratti waan saba biraa tuqu waan saba biraa aarsu waan saba biraa xureessu kamirraa of eeguudha barbaachisa. Yeroo ammaa kanatti dameen tikaa diinaa lukkeelee adda addaatti fayyadamee mormii uummata Oromoo kana maqaa balleessuudhaaf uummata keenya kan hiriira bayaa jiru kana keessa naqee qabeenya uummata kaanii hamilee uummata kaanii tuquudhaaf wuxxifataa jira. Kana qabsaa'onni Oromoo, falmattoonni Oromoo, qonnaan bulaa Oromoo ija isaaniitiin ilaalanii gurraan dhaggeeffatanii warra ergama badii akkasii qabu san to'achuudhaan badii isaanirraa hanqisu saaxil baasuudha barbaachisa. Kanarratti hogganoonni Oromoo, hogganoonni waan kana gaggeessaa jiran manguddoon Oromoo kana dammaqinaan hordofanii irratti hojjechuudha qaban. Sabaaf sablammoota biraa wajjinis waliin haasa'uudha barbaachisa. Kana gama dippiloomaasiitiin gama hariiroo saba biraa wajjin goonu irratti hojiin gama alaa kanaanis hojjetamaa jiru jira. Biyya keessatti illee wanni hojjetamaa jiru jira. Lafa keessatti dirree qabsoo keessatti immoo qabsaa'onni lafa keessa jiran kanarratti irratti hojjechuudha qabanii itti dammaqanii irraan deemuudha qabanii yoo bifa kanaan deemne murannoo amma qabnu kanaan tokkummaa amma qabnu kanaan daayivarsiitii istiraateejiidha jechuunis babal'ina tarsiimoodhaa akka naannawa bakka jiru sani nuu ta'uun qabsaa'aa jirru kana yoo ka deemnu taate bilisummaan Oromoo mirgi abbaa biyyummaa Oromoo fagoon jirtu qabsaa injifannoon teenya har'as borus wajjin jirra hamma gaafiin qonnaan bulaa Oromoo deebi'utti hamma mirgi guutuun abbaa biyyummaa Oromoo irraa sarbame sun deebi'utti hundumtu keenya qabeenya keenya yeroo keenya lubbuu keenyas aarsaa ta'uudhaaf qophaa'uudha qabna. Qophaa'oodhaa diinnis firris kan beekuu qabu dhaloonni Oromoo har'a jiru gabrummaa tana baadhatee dhaloota itti dabarsuudhaaf qophii miti. Gabrummaan roorroon saamichi cunqursaan uummanni Oromoo waggoota 100 irra ture nurratti gahuudha qaba jechuudha. Waaqoo guutuu gabrummaa iddaan buqifnaa dandeenyu ilma itti guddifannaa jedhe. Nu itti nu guddisanii jiru abboonni keenya. Nuti garuu gabrummaa ilmaan teenya hin dhaalchifnu. Gabrummaa cunqursaa saamicha ilmaan teenya abadan hin dhaalchifnu. Nuti
umrii keenya irratti waan qabnu gumaata goone aarsaa goone bilisummaadha ilmaan teenya gonfachiisuu qabna. Misooma ilmaan teenya gonfachiisuu qabna. Ilmaan teenya waa'ee diinaa, waa'ee cunqursaa cinqamoo osoo hin taane Oromiyaa akkamitti guddifna, akkamitti misoomsina, addunyaa irratti akkamitti dorgomna kan jedhu akka yaadaniif biyya bilisoomte, ummata tokkoome, biyya nagaa qabdu dhaalchisuudha qabna. Kan ammoo ni dandeenya ji'a tokkotti yoo kan agarsiisuu dandeenyu taate waggaa keessatti waggaa lama keessatti waan kana caalaadhaa agarsiisuu akka dandeenyu kana qabatamaan ifis amansiifnee jirra, ummatas amansiifnee jirra. Ji'a darba kana keessatti sodaa ajjeefnee jirra. Ji'a darba kana keessatti shakkii wal shakkii jiddu san dhabamsiifnee jirra jechuudha. Bifa kanaa yoo itti fufne bilisummaan fagoo miti, injifannoon ilmaan Oromoo bakka hundatti kufanii kuffisaa jiraniif ilmaan Oromoo bakka hundatti hamma danda'aniin kan fuula dhokfatu haa taatu, kan nama keenya madaa'e wallaalu haa taatu, kan qawwee cabxuudhaan dhukaasu haa taatu, barataa yuunivarsiitii keessatti osoo tumamuu iyyuu haa taatu, hundumtuu shoora isaa taphachaa jira. Shoora taphattan jirtan keessatti rabbiin Oromoo, dhugaan Oromoo, haqi Oromoo isin wajjin haa jiraatu. Nuti warri biyya alaa jirru, nuti warri bakka adda addaa jirru yaadaan dinagdeedhaan yoo barbaachisaa ta'e lubbuu teenyaan isin bira jirra jechuun ni barbaada. Ulfaadhu dammaqa. Hayyee obbo Jawaar Mohaammed, egaa akkuma beekamu uummanni Oromoo qabsoo isaa daran jabeessee gaaffii mirga abbaa biyyummaa finiinsaa jira. Mee tarsiimoon qabsoon uummanni Oromoo yeroo ammaa kana gochaa jiru bifa kamiin itti deemuu qaba jettee yaadda? Egaa tarsiimoon hanga ammaa qabsoon kun fayyadamaa jiru, qabsaa'onni biyya keessatti fayyadamaa jiran bu'aa gurguddaa buusaa jira. Waan tokko garuu sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Wanni mootummaa wayyaanee biyya ofiitirraa kaatee biyya keenya dhuunfattee biyya keenya irratti ilmaan keenya nu jalatti fixaa jirtuuf abboota keenya ajjeesaa, madeessaa, qeesaatirraa buqqaasaa jirtuu fi waan tokko qofa. Qeerransi maa du'a jennaan gogaa isaatiif. Oromoon maa du'a jettee yoo gaafatte, Oromoon maa hidhama jettee yoo gaafatte, Oromoon maa baqata jettee yoo gaafatte salphaadha. Qabeenya isaati. Qabeenya uumamaa waaqni nuu kenne, rabbiin nuu kenne saniif du'aa hidhamaa baqachaa jirra. Wayyaaneen biyya keenya irratti qabeenya keenya saamtee duroomuu barbaadde. Biyya keenya irratti dorgommii malee daldalaa keenya gabaa keessaa baaftee qabeenyuma keenya saamtee ummatuma keenyatti gurgurtee duroomuudha barbaaddii jechuudha. Duroomtees jirti. Jara kana ofirraa buqqaasuudhaaf, jara kana harka kennisiisuudhaaf tooftaan guddaan hojiirra ooluu qabu amma booda dantaa diinagdee isiin biyya san keessatti qabdu hongeessuudha. Economic strike, economic boycott, economic action. Warshaalee isaan qaban callaa isaan calleessan irraa bituu dhabu, diinagdeelee isaan qaban sochii dhoorgu, baniinsa dhoorgu, tarkaanfilee uummanni keenya bakkuma jirutti dhiifnaa fi diinagdee isiin achi keessatti impaayera bantee deemaa jirtu hongeessuudha. Akkuma namuu beeku TPLF kaampaanii effartii jedhamu qabdi. Kaampaanii Afrikaa keessatti durooma isaatiin tokkoffaa jedhee Sibaat Naggaa mataa ofiitiif dubbate. Kaampaaniin kun galii isaa harka 90 ol Oromiyaa keessaa kan fudhataa jiru. Kana hanga agarsiisuu barbaachisa. Gabaasni dhiyoota na ba'e tokko maal jedha? Itoophiyaa keessatti waggoota 5 darbantii namoonni miiliyoonota doolaaraan miiliyoonota ta'an dachaadhaan guddatee gara nama 2,000 ta'ee jedha. Eenyu kan akkasitti miiliyoonota ta'e? An Oromoo kana hedduun beeka, nama baratees hedduun beeka, nama qabeenya qabus hedduun beeka. An Oromoo miiliyoonota ta'e harka kanaan yoo lakkaa'e fixuu hin danda'a. Namni 2,000 kan lafarraa ka'ee har'a ol yaa'ee miiliyoonota ta'e kun eenyu? Kun waan beeknu. Naannoo 22 dhaqanii ilaaluudha Finfinnee keessatti. Namichi dheengadda liistiroo ta'e har'a lafa gaashaa tokko irratti villaa meeqaantam jaaree sanyii isaa hunda itti godaansee kan jiraatu eenyu akka ta'e ni beekama jechuudha. Akeekni TPLF qabeenya Oromoodhaa saamtee, qabeenya Oromiyaadhaa saamtee olaantummaa diinagdee hin sochoone jaartee boru yoo aangoon siyaasatillee harkaa bahu taate Oromoo fi saboota biroo diinagdeedhaan bittee warruma aangoo siyaasaa harkaa qabu sanuu tultullaa yookiin immoo ashkara ofii godhattee funyaan qabdee deemuudhee barbaadde jechuudha.
Kun immoo akka ta'u hayyamamuu hin qabu jechuudha. Biyya keenya irratti qabeenya keenyaan albuuda keenyaan gabayaa teenyaan ummata duroomsinee osoo nu laallu ija keenya duratti ummanni duroome nuti booda eeguma bilisummaa argannellee bilisummaa foon lafee qofa foon ifirraan qabne argachuun barbaannu jechuudha. Kana agabsuudhaaf kana isaan agabsuudhaaf tarkaanfiin fudhatamu tarkaanfii diinagdee isaanii hongeessuudhaa ta'uudha qaba. Kana immoo diinagdee isaatirratti yoo kan fuulleffatamu taate Achal Seals jedhama. The weak side of the enemy. Bakki laafinni diinni yeroo ammaatti qabu diinagdee isaaniiti. Wanti isaan baay'ee irratti hojjetaa jiranillee diinagdee isaaniiti. Diinagdee isaanii irra fuulleffatanii diinagdee isaanii agabsuu kubbaaniyyaan illee isaanii sochiif callaa hongeessuu irratti fuulleffachuun injifannoo saffisiisuu fi isaanis harka kennisuudhaaf waan fayyaduuf kanallee akka itti yaadanii dhaamsa dabarsuu barbaade. Hayyee obbo Jawaar Mohaammed egaa yaada bal'aa nuu kenniteef hedduu galatoomii ulfaadhu siin jedha. Machooftuu ganda keessaati. Nama kanatu amma durallee qondaalota viidiyoo kanarratti odeessisuudhaan maqaa balleessuudhaan nama beekamu. Amma kanaaf ministeera kennaniiti madaalli kamiinuu yoo finne namni suni nama dhaabaa dabaleetii fi dirribaa kumaa jidduu taa'ee isaan jidduutti akkasitti isaaniin dubbachuu qabu miti. Kuni akka Oromoo tokkootitti akka ilma Oromoo tokkootitti si gubaa si aarsa. Hamma fedhe ilaalcha siyaasaa haa qabaannu malee namni du'aan akkasii jara kana lamaan jidduu taa'ee achitti isaan doorsisuudhaaf yaaluun sodaachisuudhaaf yaaluun hammam takka jarri kun akka quufan. Kanammoo kan quubse tokko qabeenya Oromoo saamanii funyaaniin ifgaanii jiran. Lammata opidiyoo argatan. Ka hanga fedhan yoo ba'a irra tuulan gaduma jettee deemtuuf ka hamma fedhan yoo tuffatan hamma fedhan yoo arrabsan ka afaan jala hin dhoofne afaan ofirraan deebifne waan argataniif duula akkanaa kan itti bananiit sodaachisaniit harka kennisiisuu barbaadan. Waan milkaa'anis fakkaata. Opidiyoon dabareedhaan dhuftee waan ofiitti dhamanne waan ofii mormitu gaafii ofii kaafte hancuhoo ofii tufte liqimsiisanii arra ummata dura deemtee ummata sossobuudhaaf ummata ifillee salphiftee ummata Oromoo kabajamaa kanallee sophisuudhaaf kan deeman kana jechuudha. Kuni dhugatti akka nama tokkotti waan hedduu nama aarsu waan seenaallee boru irra namaan dabarre doorsisa kana mimmis baatuutiin eegalanii. Doorsisa kana intarneet irratti ijoolleen ministeerota ijoolleen qondaalota TPLF arraba isaan opidiyoo irratti amma banaa jiran waan agartu. Doorsisa kana duriyyan kanarraa fuudhanii ministeera of communication jedhanii kaayan qondaalota akka sirnaatitti kabajaa isaa olii qaban. Dhugatti akka isaan ofii hin jaanitti illee qabsaa'ummaan illee yoo taate yeroo dheeraaf achi keessa turan beekumsaan illee yoo taate isa caalan jidduu taa'ee yeroo inni isaan akkasitti arrabsu arguun dhugatti waan nama dallansiisuu fi waan akka Oromootitti onnee nama tuqaa ture Damaqaa. Obbo Jawaar egaa akkuma waliigalaatti amma opidiyoo keessa egaa hundumtuu ilaalcha tokkoon qabanii ati sirriitti lafa keessettaa dhimma keessattuu waan dhimma maaster pilaanii kunis kan ka'e akkuma ati lafa keesse warruma achi keessa jiranii fi warra sabboonummaa dhugaa qaban irraa ka'edha beekamaadha. Mee ammallee gara fuulduraatti warri achi keessatti waa hojjetaa jiran warri achi keessatti waa hojjechuudha waa hojjenna jedhanii dhaaba kanatti makamanii tattaafataa jiran hedduudha. Mee uummata kanaan ati maal jettaan amma hojii qabsoo amma uummanni kun gaggeessaa jiru cinaa bifa ittiin dhaabbachuu danda'an hiree yoo argatan mee maal jechuu ni dandeessa akka xiinxalaa siyaasaa tokkotti maal jechuu ni dandeessa? Damaqaa barree keessuma jirani. Sochiin kuni akka amma ololaa fi jaamutti alaa namni biraa waan geggeessuu miti. Kana ilmaan Oromoo sirna san keessa jirtutu deeggaraa geggeessaa jira. Kana odeeffannoon nu dhufurraa odeeffannoon osoo qondaalota tikaa biyya sanii hin geenye kan nu gahaa jiru. Achuma keessaa ilmaan Oromoo achi keessa jiran jabaachuudha qabanii achi keessatti of dhoksuudha qabanii yeroon itti as ba'an hin gaamne of jabeessuudha qaban. Wanni qondaalota Oromoo achi keessa jiraniin gorsuu waan barbaadu
itti himuu barbaadu maali? Gaafni nuti Oromiyaa irraa dheessinee baqannee falmannu darbee jira. Gaafni roorroo dheessinu darbee jira jechuudha. Sirna san keessa turuudha qaban, sirna san keessa nyaatanii keessa akka rirmeetti keessa laaffisuu danda'uudha qaban. Alaa ka ala jiru barataan Oromoo, qonnaan bulaan Oromoo hamma danda'e tooftaa danda'e hundaan itti qabsaa jira. Uummanni keenya kan biyya alaa jiru dhiibbaa dippiloomaasiidha, dhiibbaa miidiyaadha, dhiibbaa gara adda addaa godhaa jira. Isaan immoo sirna san keessa akkuma sirni sun mataa isaan nyaatee qancarsee kabajaa isaan qaban san irraa hir'isetti isaanis keessa akka reermaatitti botobbotanii laaffisuudha qabanii kana itti jiranii. Warri hafe immoo warri hafee sababa adda addaatiin ilaalcha adda addaatiin haa taatu dhimma kana keessa beekuu wallaalee haa taatu uummata Oromoo irratti abboota isaati irratti tarkaanfii diinni ajaju fudhachaa jiru dhimma kana sirriitti hubachuu danda'uudha qaba. Dhimma kana sirriitti beekuudha qaba. Maal jechuudha? Gaafiin ka'aa jiru gaafii ilaalcha siyaasaa paartii tokkoo yookiin immoo hoogganaa tokkoo akka hin taane. Gaafiin deemuu gaafii jiraachuuf jiraachuu dhabuu uummata Oromoodhaati akka taakkalan jetti. Kuni gaafii eenyummaa Oromoodhaati. Gaafii mirga diinagdee Oromoodhaati. Gaafii akka namaatti kabajamanii jiraachuudhaati. Kan buqqa'aa jiru ABO'dhaa miti. Kan buqqa'aa jiru OFC'dhaa miti. Kan buqqa'aa jiru OPDO'dhaa miti. Kan buqqa'aa jiru abbaa keenya, haadhaa fi abbaa ilmaan Oromoo cufaati. Kan buqqa'aa jiru, kan manca'aa jiru aadaa waloo, aadaa eenyummaa, aadaa sabummaa Oromoon akka Oromootti waliin qabudha. Oromoon dhiibamee bakka itti dhiibamu dhabeet har'a akka godatti qabameet goda sanirraa as deebi'ee falmataa jira. Kanaaf waan kana akka ilaalcha siyaasaatitti akka dhimma paartiititti fudhatanii cinaa tokko garanii kan deeman alaasis haa taatu keessaayis haa taatu ejjennoo kana sirreessuudha barbaachisa. Kuni ilmaan OPDO qofa osoo hin ta'in sabboontonni Oromoo sadarkaa adda addaatti jiran sababa adda addaatiin OPDO jibbanii fi OPDO irratti hundaa'anis kuni dhimma OPDO fi ABO'dhaatii miti. Kuni dhimma OPDOtii fi OFC'tii miti. Kuni dhimma Maraaraatii fi dhimma Abbaa Duulaatii miti. Dhimma Dhaabaatii fi dhimma Baqqalaa Garbaatii miti. Kuni dhimma Oromtittii fi Oromtichaati jechuudha. Kuni dhimma lafee keenyaati. Dhimma dhuka keenyaati. Kuni dhimma dugda keenyaati jechuudha. Kanarratti hamma danda'ametti jara OPDOtis ofitti qabuudha barbaachisa. Hamma danda'ametti rakkoo isaan keessa jiran roorroo isaan keessa jiran sanis hubachuudha. An akka kiyyatti beeki uummata Oromoo hunda caalaa kan cunqurfame gara tokkotti hoggaa laaltu koobraadhaan haa deemanii ministeera haa jaamanii malee gara tokkotti hoggaa laaltu akka OPDO Oromoon cunqurfamellee waan jiru natti fakkaatu. Ilmi namaa sadarkaa ministeeraa jiru. Ilmi namaa itti gaafatamaa biiroo dhaabaa jedhamee taa'u hoggaa duriyyee tokko kanarraa dhufee si arrabsu, si xiqqeessu, si tuffa. Waggaa 25 irra kan waraqaarra taa'edha. Qabatamaan garuu Oromoon har'a Finfinnee keessatti mana barumsaa takka illee hin qabu. Sanayyuu isa ollaa jiruyyuu akkaataa kanaan dhiibamaa jira. Kana jechuun maal jechuudha? Kanannaa jedhani haamlee akkamiitiin waan kana ibsaa jiranii? Pirezidaantiis turanii obbo Abbaa Duulaanii kanarraati maal jettame? Pirezidaantiin duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa kaleessa waan kanarra dubbatee ture. Gaafa ce'umsaa sanitti rakkoo kana waan beekaniif tokkoffaa Finfinneen daangaan akka itti godhamuu qabu. Lammaffaa dantaanii fi faayidaan uummanni Oromoo Finfinnee irraa qabu akka seeraan adda bittinnaa'ee kaa'amu dhiibbaa guddaa gooneet dhoorgamne keessattuu eega Urban Center Development Policy jaan kana boodarra bara 2000 keessa fidan booda wanni sun guutumatti gatamee jedhanii dubbatanii jiran. Finfinnee irraa maali wanni Oromoon argataa jiru? Wanni Oromoon achi keessaa argate takkitti abbaan duula mataa fiitii du'ee caphee jaaree galma aadaaf seenaa Oromoo sani. Saniifuu xabbaaf zaranyaa jaamee yeroo meeqa akka gamaagamame innis beeka. OPDOnis beekti nus beeknaa jechuudha. Galma takkitti jaaree galma aadaa takkitti jaaree. Finfinnee irraa Oromoon wanta akka sumunii argataa hin jiru. Finfinneen erguma jaaramteerraa ka'ee Oromoon miidhamuu malee Oromoon buqqa'uu malee takkaa waa argatee hin beeku. Ammallee nama biraan waa beeffadhu. Abbuma Duulaatiin waa beeffadha. Abbaan Duulaa barana waggaan 25ffaa jaaramuu yookiin immoo bu'uureffamuu OPDOdhaa kabajametti maal jedhe?
Oromoon buqqa'uun kan eegale bakka amma jirru kanarraahi. Bakka masqala addabaabaa jirru kanarraa buqqa'uu eegalee akkasitti bal'atteedha. Eega gaafsan eegale yoomi Oromoon kan Finfinnee irraa fayyadamee beeku. Yoomi arras Finfinneen aduma guddattuun Oromoo buqqaafte, Oromoo balleessitee deemteeti. Gaafa ummanni galaan, gaafa ummanni gullallee buqqa'u sani Finfinneen nu miite jedhee Oromoon baay'een hin bullanne. Har'a Oromoon wanni gincirraa, wancirraa, harmaarraa socho'uu fi bal'inni Finfinnee kuni, guddinni Finfinnee kun adaduma Finfinneen guddattu kanaan Oromoo gosaan, hiddaan, sanyiidhaan buqqaaftee deemuun kuni dhaabbachuu qaba kan jedhuun kan ka'ee jiru jechuudha. Finfinnee irraa keessattuu afaan guuttatee akkamitti dubbata. Akkuma siin jeetti hoggaa inni intarviiyuu kennu san waan namni qawwee qabatee mataa isaatirra dhaabatu natti fakkaate yoo dhugaa sitti. Maaliif isaan keessa OPDO keessa dhimma Finfinnee kan sirritti beeku, kan sirritti illee mormu, kan yeroo adda addaa irratti illee dhiyeesse isa jechuudha. Kana dhugatti uummanni Oromoo akka waan inni dubbateetitti yookiin immoo itti amanee dubbateetitti fudhachuu waan danda'u natti hin fakkaatu. Finfinnee irraa dantaan isiin Oromoon argataa jiru hin jiru. Finfinnee irraa hoggaa gabbaate barre kiiloomeetira 5 hoggaa gabbaate litirasii reeti yookiin immoo lakkoofsi nama waa dubbisu kan Finfinnee irraa kiiloomeetira 500tiin gadi bar. Kuni uummanni keenya naannoo sanii miidhamaa buqqa'aa jiraata. Finfinnee keessa yoo galte maali Oromoon kan beekamuun? Finfinnee keessatti wanni Oromoon beekamuun tokko maali? Zabanyaa ta'uudhaan. Zabanyoonni Finfinnee keessatti namni ija hamtuudhaan laalee tuffatee bira darbu hulaa eegsifatu suni fagoodhaan dhufne bar. Qe'ee san irratti dhalatan. Lafee isaaniitu lafee abbootii isaaniitu achitti awwaalame. Handhuura isaaniitu achitti awwaalame. Lafti sun lafa isaanii turte beeki. Lafa isaaniitirraa buqqaaniiti araddaa fi dhabanii gosti isaanii buqqaate aadaan isaanii mancaate lafuma abbaan isaanii itti boonee tikfatee dheechifatee duroomee jiraatan irratti zabanyaa ta'anii zabanyaa fi Oromoon amma akka waan wal fakkaatutti ta'e jechuudha. Amma maali kan ta'aa jiru sulultatti? Maali kan ta'aa jiru galaanatti? Wanni ta'aa jiru maali? Akkuma kaleessa gullalleerraa uummata buqqaasaa turanitti, ekkaarraa uummata buqqaasaa turanitti, laaftoorraa uummata buqqaasaa turanitti uummata sulultaatis uummata naannoo biraa kan burraayyuutis buqqaasanii akkuma warra kaleessaa san zabanyaa godhuu barbaadan. Nama TPLF tokkotu yesira addil infaxraallan jedhe. Hiree hojiidhaan ni uumna. Hiree hojiidhaan ni uumna. Hiree akkamii uumuu barbaadan. Abbaan lafaa lafa isaatirraa buqqa'ee lafuma isaatirratti zabanyaa ta'a. Ilmi isaa baratee digirii qabaatee achumatti lafuma abbaa isaatirratti dhagaa lafti abbaa isaa magarsite sanii koobilistoonii bocee ashkarummaan jiraata jechuudha. Kana misoomni Oromoon Finfinnee irraa argate. Oromoon Finfinnee irraa wanni argate hin jiru. Kana immoo anaa miti kan jechaa jiru. Isaanis beeku, uummanni Oromoos beeka, uummanni xiqqaa guddaan beeka. Kanaaf dura dhaabbataa jira Damaqa. Galatoomi obbo Jawaar Mohaammed. Egaa ammas waan nan kaasuu barbaadu tokko waan isaan jedhan keessaa waan kana maaster pilaanii kana wuxinee waajirri yoggaa hundeeffamu nuun haa dhaabbatu uummanni keenya irratti haa mari'atu jennee 2006 dhaabsifnee turre jedhugaa 2013 ta'uudha akka Itoophiyaatti lakkoofsa Itoophiyaatti. Edda kana dhaabsisanii eengaddaa harka lafa jalaatiin labsii sana baasuun maaliif barbaachise kan akkamitti ibsita har'a uummataan innaa gadi bahanii hoggaa uummanni uumaa jiru waan kana irratti dhiigaan wanti kun dhaabbachuu qaba akkuma ibsaa turte sana hunda kaasee uummanni mormaa jiru kana hoggaa kana keessatti as bahanii kana jedhanii labsii sana karaa harka lafa jalaatiin raggaasuun maaliif barbaachise? Isaanii miti kan dhaabsise. Kan gaafsanis waan kana kan dhaabsise fincila uummataati, mormii uummataati, lubbuu ilmaan Oromoo qaqqaalii nama 78 kan guyyaa adiidhaan Amboo keessatti rashananii jechuudha. Ilmaan Oromootu aarsaa kafalee lubbuu fiitiin dhiiga fiitiin kumaatamaan hidhatti dhumeet qabsaa'eet kan dhaabsise gaafsan. Isaanii miti kan dhaabsise. Dhugaadha namoonni gariin namoonni akka isaa OPDO keessa jiran dhimma kana uummata cinaa uummataaf naatoo agarsiisuun isaanii dhoksaa miti. Naatoo agarsiisan saniif garuu gamaggamamaniit salphatanii arrafamanii xabbaab ja'amanii dhiphoo ja'amanii xiqqeeffamanii kaadiree isaan hin geenyeen kaadiree Adawaa irraa dhufteen kaadiree Addigiraat irraa dhuftee lafa Oromoo irratti mootii taateen xiqqeeffamanii turan. Kana Jawaar Kijibee yoo jedhan dabballoonni OPDO achi keessa jiran sadarkaa olaanaa keessa jiran ragaa haa ba'an xiqqeeffamaniit
xiqqaatanii namoonni hedduun gaafsan gaafii san kaasan salphataniit mataa fi qaqqabataniit kan deeman. Eeguma hin dhaabna jedhee uummanni sun hundi dhiiga isaa itti gabbare booddeedha abbaa Isaayyee hawaasatti ilmaan Oromoo isaa ol beekumsa qaban. Ilmaan Oromoo isaa ol Oromiyaafis taatee Itoophiyaadhaaf guddina isiitiif yaadda'an. Ilamuma ofiiti walii gaaddisni waanuma kireetti yoomni lakkii alagaan kennu. Lakkii ajiruutoo lakkii abiddeena lakkii agaraatoo waanuma godaannaa harkumaa wal qabnaa harkumaa wal hamnaa afaanii wal taanaa bilisummaa kaafnaa bilisummaaf duunaa. Yaa Samii Boochaa sinama kenneeti yaadachiina. Hayyee tole egaa xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed egaa akkuma beekamu haala yeroo amma biyya keessatti deemaa jiruu fi gaaffii mirgaa uummanni Oromoo fi barattoonni Oromoo harka wal qabatanii gaggeessaa jiranii fi hanga wareegama lubbuutti kaffalaa jiran dhimma maaster pilaanii Finfinnee fi qindoomina magaalota naannoo Oromiyaa irratti labsii magaalota naannoo godina addaa Finfinnee jiranii karaa harka lafa jalaatiin magaalaa Finfinnee jala galchuuf labsii mootummaan naannoo Oromiyaa baase sana mormuudhaan egaa haaluma ati itti siqeenyaan hordofaa jirtuun kan deemaa jirudha. Isarratti amma aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa ajaja itti kennameen ibsa kennaa hoggaa jiran mul'atu. Kaleessa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadir ibsa kennee ture. Har'a immoo obbo Abbaaduulaa Gammadaa ibsa kennaa jirani. Mee har'a kan irraa haasofnu kan obbo Abbaaduulaa Gammadaa ibsa isaan kennan irraa waan tokko kaasuu fi uummata keenyaafis immoo ifa akka ta'u gochuun barbaachisaa waan ta'eef har'a affeerraa sii goone. Egaa atis affeerraa kana fudhattee nuuf dhiyaachuu keetiif dursee galatoomi siin jedha. Ayyee mee obbo Jawaar akka waliigalaatti akka ogeessa xiinxalaa siyaasaa tokkotti cuunfaan haasaa obbo Abbaaduulaa Gammadaa akkamitti ilaalte? Akkuma haasaa isaatii fi jechoota inni fayyadamarraa agartutti tokkoffaa nama waan itti amanetti dubbatu kan taane agarta. Wanni inni jee wanni haaraan hin jiru. Wanni inni har'a jee waanuma waggaa lama dura uummata Ambootiif waadaa gale. Uummata Ambootiif waggaa lama dura waan kana mari'annee dhaabna jedhee waggaa lama booda mari'atanii hin dhaabne. Inni Amboo dhaqee akkas waadaa gale mariin sun hin godhame. Mariin sun hawaasaatti ogeessota yookiin immoo mahandisoota Oromoo magaalaa hundarraa walitti qabanii hawaasatti wal ga'anii turanii achirratti abbaan Isaayyee likkii galchinaa hin caccabsinaa kan dura dhaabatu hunda daayinee hojiirra oolchinaa gara jechuutti kan deeme jechuudha. San booda qondaalonni TPLF kan magaalaa Finfinnee bulchan sadarkaa adda addaatti wanni kun hojiirra akka oolu itti seenanii jiranii. Hojiirra immoo oolaatis jira. Yoo hordofaa jiraatte torbaan tokko immoo torbaan lama dura qaama maaster pilaanii kanaa kan ta'e bakki qushaash yookiin balfa itti gatan naannoo kana keessatti ijaaramee jira. Lafti illee bal'inaan fudhatamaa jira. Kun hojiirras oolfamaa deemaa jira. Haasaan isaa inni har'a godhes uummata qabbaneessuudhaaf sossobuudhaaf kan godhe malee waan haaraa miti. Torbaan dabre ol ga'anii turan qondaalonni OPDO Finfinneetti. Abbaan Duulaa gaafas waan har'a jechaa ture kana jechaa turre. Gaafsanitti maaster pilaaniin kun uummanni mormee jira dhaabatuu qaba. Ejjennoo jedhu fudhatanii deemaa turanii. Ejjennoon isaanii erga TPLF bira dhaqee fudhatama dhabsiifamee booda sodaa lubbuutiif jecha har'a uummata qabbaneessaa uummata yoo qabbaneessuu baattan itti gaafatamtan doorsisa jedhuun ka'anii kana dubbataa jiran malee waan dhugatti ofiifillee itti amananii miti waan uummatallee amansiisuu danda'u miti. Mee haasaa isaanii keessatti akka obbo Abbaaduulaa Gammadaa jedhanitti mootummaan isaanii kun mootummaan keenya jedhanii mootummaan isaanii suni waan uummanni hin barbaanne hojiirra hin oolchuu jedhu kun jechuun maal jechuudha? Maal fa'aa hojiirra oolchanii beekanii
kan uummanni keessattuu kan uummata Oromoo laallatuun obbo Jawaar. Maal uummanni ajjeefamuu warra jaalataaf ajjeesaa jiru? Uummanni lafarraa buqqa'uu jaalataaf lafarraa buqqaasu? Torbaan darbe waraqaan isin baaftan jira. Sabbata keessatti lafa kaaree meetirii 1,200 Mallas Zeenaawi kan du'eef nama du'eef kennamee jira. Lafa kaaree meetirii 1,200 jechuun qonnaan bulaan tokko naannoo sanitti akkuma beektutti walakkaa hektaaratii gad qaba jechuudha. Qonnaan bulaa 2,400 lafarraa buqqaasaniiti kan akkasii kennan. San qofaa miti maqaa mallasaatiin Oromiyaa guutuu keessatti fudhatamee haala kanaan ittiin deemamaa jira. Lafti isaan sabbataa fudhatan qofa maastar pilaanii guddaa dhiisi. Lafti maastar pilaanii amma isaan amma isaan mallasaa kennan kuni Adaamarra guddataa jechuudha. Qonnaan bulaan asirra jiru kun ofii barbaadeeti kan inni achirraa ka'aa jiru. Qonnaan bulaan kan jechaa jiru, mormiin kun kan jechaa jiru lafa keenyarraa hin buqqaanu qabeenyi nuti qabnu takkittiin lafa takkittii san harkaa dhabnee lafuma keenya irratti alagaan dhufee fooqii ijaarrate lafuma teenya irratti warshaa ijaarrate lafuma teenya irratti duroomee nu lafuma ardaa teenya irratti ka warra keenyaatirraa dhaalle irratti nuti lafa tufaa munaati irratti nuti ashkara taane nuti zabanyaa taane ilmaan keenya kobilistoonii hin qotanidha. Wanni mootummaan jechaa jiru maali? Wanni mootummaan dantaan uummataa kanaare wanni mootummaan jechaa jiru maali? Hiree hojiitinis ni uumaa jira. Qonna hojiin uummanni qabu. Sanirraa ol siquudha qaba malee qonnarraa ashkaratti gadi buusanii hiree hojii si uumne jechuun waan uummanni jaalatu qofa hojjannaa miti. Yoo yaadatte waggaa mormiin kun eegalutti dhaabaa dabalee bahee dubbatee ture. Kunis maali? Yoo inni uummanni kan mormu taate hin dhaabnaa jedhe. Kana achi uummanni akkamitti morma? Waggaa 2 dura nama 78tu lubbuu isaa wareegee morme. 100tu madaa'e 1000tu dhaa seene. Amma har'a qofa jalduutti nama 25 ol ajjeesan. Kana achi akkamitti morma dhaabaa dabaleetiif gaafiin kana deebiin kennamuu danda'u kana. Abbaa Duulaatiif fi Muktaariif immoo deebiin uummanni kennaa jiru maali? Mariini sadarkaa adda addaatti godhamee isaanuu mari'a. Isaa ol waa'ee magaalaa beekan namichi waa'ee magaalaa waan takka hanga qeensa xurii takka hin beekne tokko ka'ee barsiisaa isaanii ta'ee jaalattanis jibbitanis hojiirra oolchina. Likkinnaas gabbaachuudhaan kan jedhe sanii asii jechuudha. Kanaaf har'as yoo taate waan har'a wayiwaatan kana dhaabneet irratti mari'annaa maali kan jedhan kana kan isaan jechisiisaa jiru falmii uummata Oromoodhaati. Tokkummaa uummata Oromoodhaati. Uummanni Oromoo asirraa injifannoo gurguddaadha argate Dammaqaa. Innis cinaadhaan amanee jira. Maali wanni inni argate? Oromoon tokko hin ta'u, Oromoon ajandaa waliin qabu kan jedhan san fashalsee Oromoon bahaa dhihaa kaabaa kibbaan sosso'ee Oromoon sodaa gabrummaan waggoota 100 olii itti fidde san cabsee bahee onnatee kabajaa nutti hore jechuudha. Abbaa Duulaatitti kabajaa hore. Abbaa Duulaa qoshaasha keessatti gatuudhaaf wayyaaneen itti qophaa'aa jirtu. Qondaalota OPDO isiin haxooftee salphiftee akka warra kaanitti ari'uudhaaf itti qophaa'aa jirtu kabajaa itti horee televezyiinatti kan fichisiisee sochii uummata Oromoodhaati jechuudha. Har'as yoo taate kakuu isaan kakatan kana kan godhaa jiru qabsoo uummata Oromooti malee naatoo TPLF miti yookiin immoo gootummaa OPDOdhaati miti uummataaf yaaduu jara kanaati miti jechuudha. Kanaaf maastar pilaanis dhaabsisuu haa taatu mirga abbaa biyyummaa guutuu gonfachuu Oromoo kan dandeessisu dhiiga ilmaan Oromooti, murannoo ilmaan Oromooti, tokkummaa ilmaan Oromooti, tarsiimoon hooggamanamee qabsoo fi geggeessuu uummata Oromooti malee dhoortoo kadhaa yookiin naatoo TPLF irraa Oromoon eeggatu miti yookiin immoo gootummaa OPDO onneen keessatti kolaati. Onneen keessatti duuterraa uummanni Oromoo waan argatu miti. Kana uummanni Oromoo sirriitti qabatamaan agarsiisaa jira jechuudha Dammaqaa. Hayyee xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed hedduu galatoomi. Hayyee meegaa ammas waan achi keessatti kaasaa turan keessaayyuu keessattuu mormii kana kakaasaa turanii humnoota biyya alaa jiranii miidiyaatti fayyadamanii gariin immoo isaan faana warra jiranii warra of tuulanii gariin immoo asmaraa ta'anii dubbii kana warra kakaasanii ka jedhani kaasaa turanii haasaa isaanii keessatti egaa kun keessa isaa waggaa ilaalamu dhaamsa garaagaraa of keessaa qaba mormii uummataa kana bifattiin dura dhaabbachuu danda'ani. Mee ati akka xiinxalaa siyaasaatti mee obbo Jawaar kana akkamitti ilaalta? Garam akka inni deemaa ture naan galle. Gaafii kana kan kaase
ilmaan Oromoo achi keessa jirani Taakkala Uumaatii fi mootummaa maqaasaa fa'aadha. Ilmaan Oromoo sadarkaa jiddu galeessaatii fi sadarkaa olaanaa OPDO keessa jirani kan gaafii dura eegale tokko kan uummatatti as baasee iccitii baase ilmaan Oromoo OPDO keessa jirtu achirraa eegallu san booda gaafii kana kan baasee sochoosee Oromoodha. Marsaa lammataa dheengadde eegale kana gincitti eegale maaliifi Finfinnee dhuunfatanii sabbata darbanii burraayyuu darbanii bosona cillimoo yeroo isaan fuudhanii investoroota TPLFif kennani uummanni kan lolee qabsootti seene jechuudha. Warri biyya alaa maal godhe? Gaheen uummata biyya alaa qabsoo biyya keessaa keessatti wanni inni qabu deeggarsa kennuudha. Deeggarsa garma akkamii? Deeggarsa miidiyaadha. Deeggarsa beekumsa maddisiisuudha. Deeggarsa gorsa tarsiimoodhaa kennuudhaati. Kana diyaaspooraan inumaa'uu hanga silaa taphachuu danda'u, hanga silaa godhuu danda'u hin goone. Miidiyaa xiqqoo hamma jirtu sanaan hojjetame wanni hojjetame akka guddaatti yoo kan laalamu taate gara fuuldurallee kana caalaa hojjenna kana caalaa guddifne ittiin deemna jechuudha. Waan uummanni keenya sagalee uummata keenya isaan dhoksuudhaaf deeman dhugaa uummata keenya diinni awwaaluudhaaf deemu halkanii guyyaa qonnee baatiriidhaan barbaannee kaameeraarra keenyee mul'isuu itti fufna kuni uummanni Oromoo biyya alaa jiru dirqamni isaa kana gara fuuldurallee hojii isaa itti fufa. Roorroo qonnaan bulaa Oromootirra ga'u qofa osoo hin ta'in roorroo OPDO irra ga'ullee hin baafna. Obboleeyyan keenya dhiiga keenya tarree diinaa haa hiriiran malee qubni ajaa'ibanii ofirraa muranii gara fuuldurallee Oromoon biyya alaa jiru kun hojjetee deemudha. Gara biraatiin kan isaan humnoota biraatiin walitti qabuu barbaadan wanni sun isaan barsiisu maali? Humnoonni qabsoo Oromoo wajjin waan baay'ee irratti walii hin galle dhimma kanarratti dhimma maastar pilaanii kanarratti dhimma qonnaan bulaa kanarratti Oromoo cinaa hiriiruu isaanii wanni isaan mul'isu dhimmi lafaa kun yuunivarsaal addunyaa guututti deeggarsa kan qabu addunyaa guututti naatoo kan qabu qonnaan bulaa Oromoo lafarraa buqqaasuun qe'eesaatirraa buqqaasuun qonnaan bulaa Oromoo saniin qofa osoo hin taane ilmaan isaa barattoota saniin osoo hin taane hayyoota isaa qofaan osoo hin taane diinaanuu yookiin alagaanuu deeggaramuu akka danda'u kan agarsiisedha jechuudha. Dhugaan Oromoo hammam takka jabdu hammam takka guddoo dhimmi maastar pilaan irratti Oromoon kaasaa jiru kun dhugaa hammam takka jabaa ta'e kan diinayyuu alagaayyuu hawwachuu danda'u ta'uusaa ragaa bahaati kan jiran jechuudha. Kana irratti kan dhiyaatee deemu kana jechuudha. Kuni bifa kanaan kan laalamuu qabu Dammaqa. Ayyee mee waanuma kanaan immoo kan wal qabatu asirraa xiqqoo hin ba'a. Mee ministeerri kominikeeshinii Itoophiyaa waanuma waan dhaabaa isaanii OPDO waan kaafnee fi itti dhaadataa turani waan kana dhimma maastar pilaanii dhimma amma mormii deemaa jiru kana wajjiniin waan kana hordofteetta obbo Jawaar isa kana akkamitti ilaalta? Hordofeetiin jira. Tooftaan TPLF keessattuu erga Mallas du'ee booda fidatte maali? Doorsisuudha. Doorsisni amala nama quufeeti. Bullying jedhanii faranjiidhaan. Faranjii keessatti amma asitti yoo beekta daa'imman qaama gurguddaa qabdu ijoolleen qaama gurguddaa qabdu duriyyeen yookiin immoo waxamshaan magaalaa keessa deemu humnaan nama sodaachisee humna waan qabuuf qaama ofiitiin sodaachisee namarraa haqa namaa nyaachuu barbaada. TPLF OPDO irratti illee Aden irratti illee waggoota lamaan dabran kana tooftaa kana fayyadamteet onnee keessatti ajjeeftee caccabsitee deemuudha barbaaddi jechuudha. Yoo yaadatte yeroo obbo Junayd Saaddoo achirraa ari'uu ka'an saroota kana itti gadhiisan. Saroota miidiyaarra jijjiiran kana itti gadhiisanii nama hangas gahu nama ministeera ta'e nama barnootaan TPLF keessa hunda ishii caalu gadi buusanii xiqqeessanii salphisanii irratti duulaa turan jechuu reediyoo afaan nama maraattuu takkaatiin akkasitti irratti duulaa turan. Gurbaan amma jettu kuni gurbaan amma Getaachoo jedhaniin kuni atanii isaanuu warrummaan qondaalonni OPDOtu mari'atanii maastar pilaaniin kun dantaa uummata Oromoo kan miidhu aadaaf eenyummaa isaa kan diigu jedhanii nama 27 keessa 25 kanarratti ejjennoo fudhatee kan ba'e. Marii maalii barbaachisa? Hogganaanuu warri waan kan hojjetu eega kanarratti walii galee jala muree addaan ba'e booda marii maaliif barbaachisa? Maali wanni mari'achiisan barbaachisu? Yoo dhugaadhaan waan akkasii kan deeman taate as bayanii ejjennoodhaan dhaabsisuu
osoo qabaatanii deebiin hin mareen jechuun kuni isaanis ufumaaf sodaadhaaf kan deemanii TPLF immoo uummata irra qabbaneessitee boru waan kan hojiirra oolchuudhaaf kan ittiin deemtu malee dhugatti waan isaan jedhanii jiru. Dhugaadha obbo Jawaar akkuma ibsite nus irratti hojjetaa turre. Kabira hafee waanuma dhiyeenya kanaa yoo kaafne gaazexaan mootummaadhaa fi amanamaa ta'e riippoortar kan irratti akka bahee keessattuu miseensi TPLF yookaan immoo miseensi adda bilisummaa bilisa hawaasaa uummata Tigraay tokko kan ta'anii fi yeroo ammaa kana kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa jiranii waan isaan bara 2015 kanatti hojiirra oola bara kana keessa ka jedhu kan ibsa kennan jechuudha. Isuma booda duras 2006 dhaabsifnee ture too jedhanii abbaa Isaayyee bahee inumaayyuu isaan kana sirriitti galchinaa akkuma tuqxe kana jedhee jechuudha. Aangawoonni immoo isa warri kan uummata kana jarri gadi baasanii itti erganii Lammaa Magarsaa, Dhaabaa Dabalee, Muktaar Kadir amma immoo Abbaa Duulaa in dhaabbataa yoo kana ta'e kan jedhanidha. Edda kana ta'e akkuma jetteeyyuu jarri kana jechaa jiru maaliif jaratti as bahanii lakkii kun dhaabbateera akka naannoo Oromiyaatti iyyuu mirga qabu labsiidhaan diiguudha. Maaliif hin diigne yoo akkas ta'e akkamitti ilaalta kanatti? Muummichi ministeeraallee jedhee jira beeki torbaan sadii dura Hayilamaariyaam riippoortarii irratti intarviiyuu godhamee hojiirra oola jedhanii murteessaniiti kan itti deemaa jiran. Waan maastar pilaanii oliituu fidanii jiranii bara waan maastar pilaaniitti ol waa lama fidanii jiran. Tokko labsii magaalota Oromiyaa jedhamee kan dhufe mirga Oromiyaan magaalota gurguddoo fi akkasumas magaalota dinagdeedhaan jajjaboo ta'an Oromiyaa irraa fuudhee federaalaaf kennu dhaabanii jiran. Qaama federaalaa magaalota Oromiyaa dinagdeedhaan barbaachisaa akkasumas sadarkaa gurguddaa irra jiran keessattuu lafa kan bulchu qaama haaraa sadarkaa federaalaatti dhaabanii jiran Barakat Simoonii fi Abbaa Isaayyee ibsanii jiran akkasumas Dammaqaa Mokonninii fi ministeerri dhimma magaalotaa torbaan lama dura ibsanii jiran. Federal Urban Land Development Corporation kan jedhu corporationii dhaabanii jiran hojiirra master plaanii kanaa fi walumaa galattu dhimmoota magaalota biyya sanii kan bulchu lafoota san kan bulchu dhaabanii jiran hojiirra oolchanii bira darbanii jiran. Kanaaf wanni hafee hin jiru tarkaanfiin irratti fudhatamee itti deemamaa jira. Wanni opinionis ta'e TPLF yeroo tokko hubanne tokko jira. Waggaa 25 waggaadhaan uummata tokkotti yoo kan sobdu taate uummanni sitti dammaqaa deema jechuudha. Kan wanni ati amma argaa jirtu adada isaan dubbataniin uummanni aaraa danfaa deemaa jira jechuudha. Yeroo Dhaabaa Dabalee dubbatetti uummanni daran danfee bahe. Kaleessa yeroo Muktaar Kadir haasa'ee waggaa inni televezyiina irraa gadi bu'u uummanni Jimmaa mormiidhaan bahe jechuudha. Adaduma isaan haasa'aniin uummanni wanni aaruuf maali? Odoo inni beeku, odoo inni argu, odoo iji isaa itti mul'attu itti sobuu barbaadan. Kuni gaafii ideoloojiitii miti bara gaafii dibeetii yookiin immoo irratti wal mormanii miti. Kuni gaafii guyyaan qonnaan bulaan lafa isaa dhabaa jirudha. Wanni hedduu si gaddisiisu keessattuu waan kaleessaa fi har'a isaan haasa'anii keessattuu har'a yeroo isaan haasa'an sanitti mootummaan TPLF aangoo OPDOtii fi aangoo mootummaa caffee Oromiyaadhaa seeraan ala irraan fuudhee command postii jedhee command postiidhaan waraana komaandoo fidee uummata jalduu fixaa oolee jechuudha. Yeroo Abbaan Duulaa interview kennu sanitti ilmaan Oromoo kurnaniin rashanamaa ajjeefamaa turan jechuudha. Wancii keessatti, Gindabarat keessatti, Shukkutee keessatti akkasitti ajjeefamaa turan jechuudha. Yeroo uummanni akkasitti ajjeefamaa jiru san keessatti uummata fi bira dhaabbachuu didanii foon isaanii dutuu dideeti gadi bayanii uummatatti sobuu barbaadanii kun immoo uummata daran dallansiiseeti kan deemaa jiru. Wanni isaan jedhan sodaa jireenya ofiitii fi jireenya ilmaan ofiitii fi jecha sodaa waan deemani malee kan an waan hin qabatamaan beeku isaanis ni beekani uummanni Oromootis ni beeka dabballeen isaanii ni beeka hoggansi OPDO jala hamma gubbaatti jiru ni beeka. Kuni dhimma master plan irratti Jawaar Mohammadii fi Abbaa Duulaa jidduu Daawud Ibsaatii fi Lammaa Magarsaa jidduu Leencoo Lataatii fi Dhaabaa Dabalee jidduu garaagarummaan tokko illee hin jiru. Kuni beekamaadha. Dhimma master plan irratti dhimma lafa Oromooti irratti wannummaan Oromoo tokko godhee deemsisaa jirullee kana. Kanammoo
sadarkaa eliititti kan nuti walii gallu qofa osoo hin taane uummanni Oromoo xiqqaa guddaan irratti walii galeeti kan deemaa jiru. Agarsiisaa jirtan ji'a dabre kana keessa daa'ima waggaa 5 elementarii irraa kaasee hanga mangudditti waggaa 80titti uummanni bahee tokkummaadhaan mormaa jira. Kuni maal jechuudha? Garaagarummaan hin jiru. Sodaarraa ka'aniiti uummanni waan isaan jedhan waan isaan afaan qawwee jala ta'anii sodaarraa dubbatan kana amanuun qabu. Isaanis hamma danda'aniin mormaniit mo'amaniit harka kennaniit booji'amaniit uummatatti sobuudhaaf gadi bayaa jiran malee isaanis waan kana fudhatanii kan itti amananii deemanii miti. Dhimmummaan opiniyoon TPLF itti mormite. TPLF dura ittiin dhaabatte. TPLFin addatti ejjennoo qabaatte seenaa keessatti yoo jiraate dhimma lafaatii fi dhimma maaster pilaaniiti. Kan kana godhaa jiraniif sodaa lubbuu fi oolchuudhaaf jecha yoo waan kana oolchuu baattan rakkoo Oromiyaa keessatti uumameef isintu itti gaafatamaa isin fannifnaa jedhaniit mataa qawwee irratti qabaniit kana kakachiisaa sobsiisaa jiran malee waan isaan itti amananii miti kan uummanni Oromoo kana fudhachuun qabu. Ayyee ammas gaaffii kanarratti waan isaan kaasan irraa waan kaasuu otoo hin kaasne biran dabarree Finfinneen Oromoodhaaf giddu galeessa faayidaa addaa qabdi faayidaa addaa kenniti jedhanii akka heera mootummaa